saba Kuush keessaa tokko ta'e isa duraa akka ta'e mirkaneessaniiru. Oromoon maan jedhan garaa achi dhuftee galaana diimaa dhuftee jedhan. Ammoo yoo Oromoon galaan diimaa dhuftu guyyaa nu laftanarra jirru eenyuun laftan jira. Uummanni kun uummata as turee fi asumatti mul'ate. Uummata Kuush ta'uusaa irraanfataniiti. Waraabessummaa siyaasa yeroo sanaati. Malee uummanni keenya durumaa qabeeta as ture. Malee godaantuu miti. Waa'ee guddina uummata Oromoo qorannaan addunyaa tanarra gaba'ee jira. Warri uummata Oromoo tureessuu fi waan akkasii dubbatan waan isaanummaan uffaarsan malee qorannoon addunyaa isaan hin faarsine. Oromoon safuu qaba. Demokiraasiin akka gadaa addunyaa gubbaatti hin dhalanne. Kanaaf guddaadha. Seera kanaan guddaadha. Oromoon durillee guddaa ammallee guddaa duranallee guddaatti jechuun seera kana. Oromoon duraan uummata guddaadha. Ammas uummata guddaadha. Gara duraas uummata guddaadha. Guddinni Itoophiyaa jedhamu Oromoodhaan alatti seenaa kam keessatti mul'ate? Uniting factor jettiin faranjiin. Uniting factor. Yeroon kuni Oromoodhaaf yeroo haaromsaati. Kana booda sadarkaa duubatti hin deebine. Sirni kun hawaasni kun misoomaan cimee bahuutti sirra jiraatan manni kun. Lafti yookaan dacheen dhalli namaa irra jiraatu umurii waggaa biiliyoona 4 fi miiliyoona 600 qaba. Qorannaan akka agarsiisutti ardiiwwan torban addunyaan keenya qabdu keessaa Eeshiyaa taantee bal'inaa fi baay'ina ummataatiin sadarkaa lammaffaarra kan jirtu Afrikaadha. Dhalli namaa yoom eessatti akkamittiin uumame? Gaafiin kun qorattootaa fi saayintistoota addunyaa wal falmisiisuu erga eegalee baroota dheeraa lakkoofseera. Arras guutummaatti irratti walii hin galamne waan ta'eef qorannoon itti fufeera. Sanyiiwwan dhala namaa fi uumama isaa irratti xiinxala yaadaa gurguddoo lamatu jira. Yaadni inni duraa amantaa bu'uura godhachuudhaan xiinxala uumama dhala namaa kan dhiyeessu yoo ta'u, innis jalqaba uumaan yookaan waaqni nama lama dhiiraa fi dhalaa uume. Achirraas dhalli namaa wal horee addunyaa kana wal ga'ee kan jedhudha. Xiinxalli yaadaa inni lammaffaan ammoo uumamni hundinuu jijjiirama suuta suutaan baroota hedduuf ta'aa tureen kan uumameedha kan jedhu yoo ta'u, dhalli namaa sanyiiwwan qamalee fakkaatan irraa jijjiirama baroota dheeraa keessa uumame kan jedhudha. Akkuma uumama sanyiiwwan dhala namaa irratti garaagarummaa yaadaa jiru, bakka uumama dhala namaa irrattis qorattoonni yaada adda addaa dhiyeessu. Qorattoonni hedduun bakka uumama dhala namaa himuuf seera uumamaa, seenaa amantaa fi xiinxala uumamni hundi jijjiirama suuta suutaan dhufee jedhuu fi qorataa Chaarlis Daarwiin jedhamuun dhiyaate bu'uura godhachuudhaan bakka argama dhala namaa irratti yaada adda addaa dhiyeessu. Qorattoonni ammayyaa hedduun ardiin Afrikaa bakka dhaloota dhala namaa ta'uu ishee xiinxaluun ragaa adda addaa dhiyeessu. Afrikaa keessaayyuu Afrikaa Bahaa fi Kaaba Bahaa. Afrikaa Bahaa keessatti bakka argama dhala namaati jedhamuun maqaan ishee yeroo hedduu qorattootaan kan waamamtu immoo Itoophiyaadha. Kana mirkaneessuufis qorattoonni ragaawwan lafee meeshaalee hojii fi faana dhala namaa baroota hedduuf turan sulula Hawaasii fi Oomoo keessatti argatanii qorataniiru. Fakkeenyaaf Affaar keessa Hadaar bakka jedhamtu lafee Luusii yookaan Dinqineesh kan umurii waggaa miiliyoona 3.2 qabuu fi lafeen Ramadis Ardiipitikas kan umurii waggaa miiliyoona 4.4 qabu ragaa qorannoon mirkanaa'edha. The Middle Awash team had discovered a new and ancient hominid, one that predated Lucy by more than 1 million years. Gareen arkeolojistoota giddu galeessa Awaashitti qorachaa ture hamba hominid umrii dheeraa qabuu fi Luusii ka waggaa miiliyoona 1 dursu argate. Lakkoofsa Awurooppaa fulbaana bara 1994 argannoo isaanii kanas
barruu Nature jedhamu irratti moggaasa Ardipithecus ramidus jedhuun addunyaaf beeksisan. Culture sooressa biyyi kun namtiyyuu addanatti dhalate kan jedhan jiru. Origin of humanity jedhu miti. Waan afaan dubbatooma namaa immoo baay'ee kan baruu nu barbaachisu biyya kana keessa jira. Ayyuun Joon Riidarii fi Joosef Maakibee jedhaman sanyiif madda dhala namaa irratti qorannoo bara dheeraaf adeemsisaniin maddi dhala namaa hundinuu Afrikaa akka ta'ee fi dhalli namaa Afrikaa irraa ka'ee gara addunyaatti akka godaane dhugaa ba'aniiru. Hayyuuwwan Swiidinii fi Jarman bakka uumamaa fi tamsa'ina dhala namaa erga qorataniin booda dhugaan bira ga'an dhalli namaa bifaa fi ejjennoo haarawaa qabateen waggoota 100 fi 71 durarraa eegalee Afrikaa keessa jiraachaa akka turee fi waggoota 52 durarraa eegalee gara Awurooppaa fi Eeshiyaatti godaanee jiraachuu akka jalqabeedha. Sanyiin dhala namaa ammayyaa Homo sapiens jedhamuudhaan beekamu bakki dhaloota isaa ardii Afrikaa akka ta'e qorattoonni bal'inaan xiinxalaniiru. Hayyoonni iddaa fi sanyii dhala namaa haala adda addaatiin qoodanii kan qoratan yoo ta'u isaan keessaas ragaan kan mirkaneesse sadiidha. Isaanis sanyii Kush warra hangafa Afrikaa, sanyii Mongoloid warra Afrikaa irraa gara Eeshiyaatti godaananii fi sanyii Ayiriyaans warra Afrikaa irraa Awurooppaatti godaanan jedhamanii beekamu. Dhalli namaa jalqaba bifisaa gurraacha, rifeensi mataasaa dabbasaa, funyaan isaa battee akka turee fi baroota hedduu fi haala qilleensa adda addaa keessa jiraachaa waan turee fi qaamaa fi ejjennoo haarawaa gonfachaa dhufuu isaas hayyoonni barreessaniiru. Kanumarraa ka'uun sanyiin Kush hangafa dhala namoota hundaa madda sanyii namaa ka'umsa qaroomina dhala namaa akka ture hayyoonni hedduun barreessaniiru. Seenaan akka mul'isutti warri Kush baroota dheeraadhaaf giddugaleessa jiruuf jireenya isaanii kaaba baha Afrikaa keessumaa immoo Meroe, Tabbiyaa fi Memphis fa'aa taasifachuun Afrikaa irraa hanga Awurooppaa lixaa, Eeshiyaa kibbaa fi lixaa akkasumas hanga kibba baha Eeshiyaatti bulchiinsa ammayyaa diriirsuun jiraachaa turan. Sabni Kushii naannaa North East Afrikaadha. Isa keessa waggaa dheeraa gara sulula Abbayyaa kana qabatee gara Sudaan kana immoo Nuubiyaa kana qabatee as keessa tamsa'ee jiraachaa akka ture seenaan sirriitti mirkaneessa. Fakkeenyaaf The Civilization of Africa kan jedhu barreeffamni kuni Professor Hirat kan jedhamuun barreeffame waa'ee Kush sirriitti odeessa. Sabi Kush kuni eessaa dhufee, eessa jiraachaa ture, maal hojjechaa ture kan jedhu bara dheeraadhaaf Kush addana keessa jiraachaa turuusaa mirkaneesseera. Barreeffamni gara biraan kan Afrikaa irratti barreeffame J.D. Fage kan jedhamu qorataan biyya Ingilizii tokko sirriitti barreesseera waa'ee sabaaf sablammoota naannaa kana jiranii keessatti garuu sabi Kush saba bal'aadhaa fi saba hundee qabeessa naannaa kana hanturedha jedhee mirkaneesseera. Waggoota 100 lakkaa'amanii fi dachee ofii keessatti bineensa adamsuu fi ijaa fi baala soorachuun walumaa galatti qabeenya uumamaa irratti hirkatanii jiraachuu keessaa ba'uun seenaa dhala namaa keessatti yeroo jalqabaaf bakka tokkotti qubatanii qotanii aramanii horsiisanii yaasanii jiraachuu kan jalqaban isaan warra Kushii. Midhaan nyaataa oomishuudhaan, saawwa horsiisuudhaan kan beekaman Itiyoophiyaan Haayilaandii keessatti jedha saba Kushidha. Siidaawwanii fi hambaawwan hojii harkaa warra Kush waggoota 1,000 fi Afrikaa bahaa Itiyoophiyaa keessa naannoo Harar, Dirre Dhawaa, Shawaa naannoo Malkaa Qunxurree, Yaa, Aksum akkasumas Nuubiyaa, Ijjibtiif kanneen kana fakkaatan keessatti ragaan qaroomina isaanii ta'an dhaabbatanii jiru. Hundeen qaroomina Aksum jedhamu
saba naannaa sana jirurratti ijaarame warri Sameetik jedhaman gamaa achi asa dhufan iyyuu malee mootummaa yoo qabatan iyyuu malee hundeensaa jallisaa bu'uurrisaa saba kuush ta'uunsaa mirkanaa'aadha. Kanaafi qaroominni gaanfa Afrikaa keessatti argamu qaroomina kuushirraatii garaagarummaa gatii hin qabnee fi akka qaama kuushitti immoo Oromoon qaroomina sana keessaatii qooda qabaa. Dhaloota Aksum keessaa dhaloota Kiristoos dura bara 220 keessa mootii beekamaa tokko ture afaan Oromootiin kan beekamu jechuudha. Maqaa kabajaa mootii Fantaallee jedhama. Aksum Nugusatu keessa jechuudha. Itti aansee immoo mootii ilmisaa Cilaaloo jedhama. Cilaaloo mootii Cilaaloo. Kun literature isaanii keessaa kan dhufe Kiyyaamuti. Kitaabota isaanii kan naannoo Jabal Owaa fi Jabal Guraaraatti argame jechuun Suudaanii keessa literature keessa kan turedha. Ndaa'um mootiin Fantaalleen kun Sudaan irratti indaqeewwan jiran keessaa takka aanolee jedheeti ishii moggaase. Sudaan irratti muude. Maadaaf Sudaanii fi wannoon dur waliin tiraataa turte Aksum bal'aa waan turteef biyyi Itoophiyaatuun yeroo sanatti jechuudha. Aanoleen achitti muudamte. Maqaa kabajaa ture jechuudha. Ayyuu qorattuu gaazexeessituu fi barreessituun biyya Ameerikaa kan taate Dursilaa Dunjii Aawutsan kitaaba ishee Wonderful Ethiopians of Ancient Cushitic Empire yookaan Itoophiyaa warra ajaa'ibsiisoo Empire Kush durii mata duree jedhuun barreessite keessatti qaroomina warra Kush baay'ee raajeffatteetti. Warri Kush qaroomina addunyaa kanaaf hangafa gamoowwan gurguddoo ijaaraa turaniin siidaawwan ragaa bara baraa ta'an ijaaruun seenaa ajaa'ibsiisaa dabarsaniiru. Galaanawwan gurguddoo qotuun daandii baasaniiru. Suuraawwanii fi bobbocawwan adda addaa uumaa turaniiru. Riqichawwan ajaa'ibsiisoo ijaaraniiru. Qubee addunyaan arra itti walii galaa jirtu qubee Laatiinii fi Saabaa kan uume isaanii. Seenaan dhugaa akka ragaa ba'utti sirni bulchiinsaa fi mootummaa ammayyaawaa bu'uura seeraa hariiroo daldalaa uumamuu amantaawwan adda addaatii fi argannoowwan saayinsii fi teknooloojii addunyaaf bu'uura kan ta'e qaroomina warra Kushi. Walumaa galatti qaroominni warra Kushi qaroomina addunyaarraaf bu'uura ta'uusaa kanneen seenaa fi qaroomina isaanii hatanii ofii oolfachuun seenaa warra Kush jalaa saaman ni jiru. Aleksaandar inni Giriikii duula gaggeesseen wiirtuu aadaa ummata Kush kan ta'e Aleksaandiriyaa yoggaa weeraruu qabeenya firoonotaa yookaan kan Kushotaa kan ta'e sammuun guddaan fi beekumsi guddaan diimokiraasii qorannoo addunyaa beekumsa lafaa fi bosonaa kan qabdu Royal Academy Kushotaa saaman keessattuu Aristootil barsiisaa Aleksaandar ture qabeenya sanachumaa dugugee fudhatee Ateensis fudhatee deeme. Beekumsa Kushotaa san maal godhe kiyyaa jedheeti an Giriikotaati jedheeti fudhate saame jechuudha. Isa booda beekumsi Giriikotaa ol ka'aa deemee Awurooppaatti dispaachii ta'e. Dursilaa Dunjii Aawutsan seenaa warra Kush gadi fageenyaan erga qoratteen booda dhaloota warra Kushiif akkas jechuudhaan dhaamsa dabarsite. Isin tuffatamtanii xiqqeeffamtanii ilaalamaa kan turtan warri Kush Itoophiyaa dhaamsawwan abbootiin keessan ol isiniif kaa'an mataa ol qabadhaa dhaggeeffadhaa qoradhaas. Isin hangafoota dhala namaa warra qaroomina ammayyaa addunyaa badhaase taatanii utuu jirtanii saamichi seenaa isin irratti raawwatame. Imaltoonnii fi hayyoonni durdurii qaroomina jalqabaa diriirsuu keessan ragaa bahaniiru. Ogummaawwan harkaa ajaa'ibsiisoo siidaawwan addunyaan raajeffataa jirtu oomishawwan gurguddoo seera aadaa jiruu fi jireenyaaf xiin yaadota addunyaa har'aaf galaa ta'an abaabilee keessan warra Kushitu arjoome. Ayyuun Dr. James jedhaman kitaaba isaanii The Stolen Legacy yookaan dhaalaatame jedhu keessatti qaroominni jiruuf jireenyaa
yaada uumeen diimokiraasii fi saayinsiin uumamaa warra Giriikii fi Roomaa ittiin boonan qaroomina warra kush jalaa hataman ta'uuf ragaa hedduun tarreessaniiru. Hambaaleen seenaa fi siidaawwan qaroomina kush ibsan hedduun Afrikaa irraa warra Awurooppaanotaaf biyyoota Arabaatiin kan saamamanii fi kaan ammoo manca'uu isaanii agarsiisaniiru. Giriikoo Roomaan waliin ta'uudhaan ammas saamichaa fi duula gochaa godhan. Biyya Nuubiyaa keessatti keessattuu Ijipti keessatti jechuudha. Sana booda uummanni Kuush sochiisaa hammeenya kanarraa socho'aatuma dhufe karaa Saabaanaa yookaan immoo karaa Afrikaa karaa kibbaatti socho'aa dhufe karaa bahaatti socho'aa bittinnaa dhufe jechuudha. Hangafoota dhala namaa madda qaroomina addunyaa bakka uumama isaaniis as Afrikaa ba'aa biyya seena qabeettii Itoophiyaa keessaa akka ta'e xiinxaltoonni seenaa hedduun kan barreessan. Sanyiin warra Kush damee gurguddoo 4 qaba. Kush kaabaa, Kush giddu galeessaa, Kush kibbaa fi Kush ba'aa jedhamuun beekamu. Sabni Oromoo, Afaar, Somaalee fi Saawon damee warra Kush ba'aa keessatti ramadamu. Warri anthropoloojii, warri afaan qoratani, warri seenaa qoratani gaafa Afrikaa kana keessatti immoo Itoophiyaa keessatti saboota gurguddaa afaan gurguddaa 4 dubbatantu jira jedhaniiti barreessu. Isaan kunis immoo Kushatiik, Samatiik, Niiloo Sahaaraan, Omotiik kan jedhamu gara kibbaa kana warra jiraatani naannaa Oomoo kan jedhamuun toora galchanii waa'ee afaan isaanii kana waa attamitti maalirratti wal fakkaataa eessatti wali dhufeenya qabaa seenaadhaaf immoo hammam yaada mirkaneessaa maddisiisa jedhanii isa qoratan duukaa bu'een yeroon ilaaluu sabi Oromoo gaanfa Afrikaa kana keessatti isa guddaa guddichaa. Kaabni baha Afrikaa kun Itoophiyaa dabalatee jechuudha biyyoota tulluuwwan itti baay'atanidha. Tulluuwwaniin oggaa qoqqoodaman afaan adda addaa loogaa fi adda addaa uummachaa dhufan. Qoodiinsatu uumame. Qoodiinsa afaanota adda addaatti uummanni kun kana keessaa uummanni Oromoo tokko, Beejjan tokko, Somaaleen tokko, Afaar tokko, Saahon tokko. Amma kun uummata Kuushotaati. Iddoo baay'eetti qoqqoodame. Giriikonni durdurii uummata magaala kibba Misir keessa jiraachaa turan Itoophis jechuudhaan waamaa turan. Afaan Giriikotaatiin Itoophis jechuun warra fuula gugurraa yookaan warra aduun gurraachessem jechuudha. Warri Giriikonni maqaa kanaan waamaa turan saboota akkamii akka ta'an adda baasuuf qorattoonni seenaa baroota dheeraaf qorataniiru. Dhugaan isaan mirkaneessanis warri Giriikonni Itoophis jechuun waamaa turan sun warra Kush turanii. Saboota mammagaaleeyyii warra Kush maqaa Itoophis jechuun waamamaa turan keessaa Kush ba'aa keessatti kan ramadamuu fi bakki uumama isaas giddugala baddaa Itoophiyaa kan ta'ee fi babal'achuu saboota kaaniitiifis hundee guddicha kan ta'e saba Oromooti. Oromoon damee Kush keessa isa guddaadha. Waan Kush dubbachuu jechuun waan Oromoo dubbachuu jechuudha. Warroonni Giriik yeroo Misra gabroonfatan dhufanii haga Nuubiyaatti uummata Kush ka yeroo san achi qubatu dhufanii ilaalanii nama gurraachaan argine isaan achiin dura Itoophis jedhan nama fuula magaalatu yookaan gurraachatu jechuudha. Kanaafuu maqaan Itoophiyaa jedhu iyyuu irra caalaa nu uummata Kush ka ilaallatu. Oromoon ammoo maqaa kana ittiin boona. Hayyuun Profeesar Kiristoofer Hiret jedhaman dhaloota Kiristoosiin dura bara 3500 hanga 1000tti saboota Kush giddugala baddaa Itoophiyaa jiraachaa turan keessaa Oromoon isa guddicha akka ture barreessaniiru. Sabni Oromoo kaaba Itoophiyaa irraa ka'ee kallattii adda addaatiin babal'achuu akka noolles xiinxaluudhaan. Oromoon akka qaama Kuushitti yeroo kaabaa kibbatti dhangala'u sana sabaaf sablammooti biraallee jiru. Addaan utuu hin bahin akka qaama Kuushitti socho'e. Yeroo sana
Profeesar Hirat kan jedhamu kuni Konsoo fi Oromoo akka walitti dhiyeenya qabaniitti barreessee ture. Bara dhaloota Kiristoosiin dura bara 3,500 dura jedha. Konsoo Oromoo jedhamanii warri jiraachaa turanii sa'a horsiisanii jiraachaa turanii gara dhoha Rift Valley jedhamu kana isa gubbaadhaa ka'ee goodaa ga'u kana sulula sana qabatanii gad dhangala'anii jedha. Konsoo Oromoo jedhamu akka yuunitii tokkootti jedha akka tokkootti. Oromoon saboota kaaba baha Afrikaa keessa jiranii wajjiniin walitti dhufeenya afaan, aadaa, bifarree walitti dhumsa guddaa qaba. Saboota Marawee keessa jiraatan, Sudaan, Nubiyaa keessa jiraatan, Eritraa keessa jiraatan, Itoophiyaa keessa as jiraatan, Jibuutii, Somaaliyaa, Keeniyaa keessa jiraatan wajjiniin hamma dhaqeetoo waa Gaandaa, waa Tuusii, waa Hoomaa jedhameetoo hamma biyyoota handara lafaa jechuudha hamma dhaqeetoo Madagaskar ka'utti bifaanis aadaadhaanis afaaninis walitti dhumsa guddaa qaba. Kaaba fi baha Afrikaa uummata jiraatan wajjiniin jechuudha Oromoon jechuudha. Laga Xaanaa jechuun guddaa. Afaan Oromooti Xaanaa jechuun. Xaanaa jechuun waan guddaa jechuudha. Waan cimaa guddaa bal'aa jechuudha. Asis naannoo Gojjam keessa kan jiru hara Xaanaati. Harri Xaanaa sun Oromoo tokkumatti kan jiru Oromoota Maccaati karaa kibbaatiin kan jiru. Warra Guduruuti, warra Jaawii, Oromoota Jaawii. Ndawum Jaawii Shimalsiin jedhu Gondar keessatti. Warra dhedheerota warra Jaawii jechuudha. Naannoo san kan jiru warra Maccaati. Bahar Daar naannoo sun maali maqaan ishii jedhamte? Dhimmicha waradaa jedhamte ammayyuu. Xaanaan sun achi jira harri guddaan. Lagni guddaan immoo Keeniyaa keessa jira. Laga Xaanaa jedhama. Laga guddaa Atlantic Indian Ocean kan galu jechuudha. So amma sitti qubateeti kan jiru Oromoon amma Arushaatti qubateeti kan jiru isaanuu Boorana sanyii Booranaati. Kana dhaqxanii laaluu abbaan fe'ee hin danda'a dhugaan jirus kana. Lammiin biyya Ingiliz kan taate qorattuun seenaa Peeraam jedhamtu akka barreessitetti warri Seem gara Itoophiyaa osoo hin seeniin dura saboonni Kush Itoophiyaa keessa akka turanii fi isaan keessaas sabni Oromoo saba guddaa ta'uu ibsiteetti akkas jechuudhaan. Saboonni Seem karaa kaaba bahaatiin gara Itoophiyaa wayita seenan sanyiiwwan Haam kan ta'an warri maqaa Kush jedhamuun beekaman achi jiraachaa turan. Isaan keessaas sabni Oromoo isa tokko. Kushitik amma Oromoo callaadha. Kushitik uummata baay'eedha. Uummata gara 25-26 kan gahu. Kun hunduu indigenous population North East Africa kana keessattu uummata durumaanuu achi jiraataa ture mal akka amma warri seenaa balleessuudhaaf deemu katabanii mata. Kushitik indigenous population biyya kanaati. Qaroominni Aksum qaroomina warra Kusha akka ta'es qorattoonni seenaa mirkaneessaniiru. Qorataan seenaa Greenfield jedhamu kanarratti ragaa hedduu dhiyeessee jira. Qorataan seenaa Polchek jedhamu bara 1889 kitaaba barreesseen bara mootummaa Aksum keessas ta'e isaan dura sabni Oromoo Itoophiyaa dabalatee kaaba baha Afrikaa keessa babal'atee jiraachaa akka ture ibseera. Sabni Oromoo uumamni isaa asuma handhuura Itoophiyaa ta'uu isaarraan kan ka'e sochiin siyaas-dinagdee fi hawaasummaa isaa akkasumas baay'inni uummata isaa fi bal'inni teessuma lafa isaa uumama Itoophiyaa keessatti ga'ee olaanaa qabaachaa akka ture hayyoonni hedduun barreessaniiru. Warri dhugaa barreessanii dhugaadhaan adeemanii dhugaadhaan xiinxalanii saba kana beekanii akka inni hundee saba Kuush keessaa tokko ta'e isa duraa akka ta'e mirkaneessaniiru. Saba Kuush keessaayyuu hundee qabeessa, seena qabeessa, bal'inaan kan guddate institutionii adda addaa kan qabu. Oromoon dhalataa dachee Afrikaati. Uumamaadha.
seenaa waggaa 10,000 dura warri Oromoon alaa dhufe jedhu kun odoo isaan as hin dhufin dura Oromoon jiraata biyya tanaa ture. Keessattuu gaafa baha Afrikaa. Saboonni Kush Itoophiyaa keessa jiraatan hedduun isaanii sirna siyaas diinagdee fi hawaasummaa gadaa Oromootiin wal fakkaatu qabu. Qaroominaaf ammayyummaa isaaniitiin bu'uura diimokiraasii Afrikaa fi addunyaa jedhamee ayyootaan bal'inaan kan leellifame garuu sirna gadaa Oromooti. Gadaasaa kana immoo warri kaanis qabu jedha. Warri kaanis qabu jedha. Geedawoon qaba jedha. Fakkeenyaaf Kuushidha. Sidaamaan qaba jedha. Sumaaleen qaba jedha gadaa kana. Garuu keessatti jedhaas Moroom Laggasee immoo yeroo barreessu waggaa 10 kanii Boorana keessa taa'ee barreesse suni garuu jedha keessatti Oromoon gadaa haareffachuu irratti gadaa cimfachuu irratti sabaaf sablammii hundaa caala jedha. Gadaansaa kuni beekumsaan nami gadi fageessee qorate malee hamma yoonaayyuu biran geenye jedha. Seera dimookiraasiitiin akka inni bulaa ture namni barreessaan abbaan fedheeyyuu ammayyuu biran geenye ani waggaa 10 qoradhee dhaloonni dhufummoo gara si'achiitti akka inni qoratu nan barbaadaa jedhee barreessa namichi kun. Heewunni Moroom Laggasee. Sirni gadaa sirni ittiin bulmaata sirna addunyaa kan keessa dinqisiifame ka mirgaaf dirqama lammii isaa hunda of keessaa qabu. Sirni yoo karaa ammayyummaan wal birqaabanii ilaalan waan kamiifiyyuu waan uummata qaanessan qabne ammayyummaa haa qabu. Kun cuftinuu waan guddina uummata Oromoo ibsaati. Kanaaf guddaadhaan seera kanaan guddaadhaan Oromoon durillee guddaa ammallee guddaa duranallee guddatti jechuun seera kan warra seera qabu guddata. Sirni gadaa sirna uummanni keenya jireenya isaa bara dheeraa keessatti muuxannoo fedhii fi haala jireenya isaa irratti hundaa'ee uumee dagaagsee jireenya siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa isaatiif bal'inaan itti tajaajilamaa ture yoo ta'u qorattoonni seenaa addunyaas qabiyyee dimookiraasummaa isaatiin kan dinqisiifatanidha. Aadaa boonsaa bulchiinsa gadaa yeroo dinqisiifan Oromoota naannoo kanaa cunqursaa fi hacuuccaa kamiifuu osoo hin jilbeeffatin sirna boonsaa kana osoo hin balleessin akkasumas utuu hin dagatin eeganii dagaagsanii fi wal dhaalchisanii asiin gahaniif dinqisiifannaan qabnu guddaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaas seenaa fi aadaa boonsaan nu dhaalchisan kun daran akka dagaaguu fi babal'atu gochuufis ciminaan ni hojjeta. Gadaa isaatiin sirna siyaas diinagdee fi hawaasummaa isaa baroota 1000f bulfataa kan ture sabni Oromoo saba guddicha Itoophiyaati. Seeronnii fi yeroonni ammayyaa otoo hin bahiniin dura Oromoon gadaa isaa keessatti aadaa waliin jireenyaa, duudhaa walqixxummaa fi tokkummaa, kabaja uumaa fi uumamaa, hariiroo hawaasummaa, sirna siyaas diinagdee, birmadummaa biyyaa fi kanneen kana fakkaataniif seera tolchee ittiin bulaa ture. Jaarsi wayyuu seera, gadaa wayyuu seera, murtii wayyuu seera, malkaa wayyuu seera, ardaa wayyuu seera, wayyuun tuqanuu seera. Aadaa teenya lakkinnuu seera, aadaa seexanaan feenuu seera, aadaan teenya badduu seera. Karaan duuchanuu aadaa, karaan duudee aadi malee, muka fuula malee injissanuu aadaa, seeraan jissanii aadaa, akkanuma aaraa addeenna ka hujanne haqoonqoo hujanne baddaan ciranuu aadaa. Oromoon aadaa cimaa qaba. Keessumattuu aadaan gadaa Oromoodhaa dhiisii Itoophiyaadhaa dhiisii addunyaa keessatti sirna demokiraasii jedhamu keessattu demokiraasiin akka gadaa addunyaa gubbatti iyyuu hin dhalanne seeraan bula, aadaadhaan bula, qawweedhaan miti aangoon kan argamu Oromoo keessattu. Oromoon safuu qaba. Safuudhaan jiraata, namatti hin darbu, nama hin tuffatu, ola deemaa hin tuffatu, nama guddaa akka guddaatti. Maalii fi sirna gadaatiin gatii buluu fi sirna gadaa sana keessaa calaqqisa jireenyi isaa.
Ekonomiinsaas, hawaasisaas, jechaan dinagdeensaa, hawaasisaa, bahaa gallisaa, waaqa kana sodaachuun achuma gadaa sana keessaa madda. Uummati Oromoo uummata uumam isaan aadaa isaan mirga dhala namaatiif fula guddaa kennachuu hin dandeenye. Seerii maan jedhaa seerii jabaa kaa'an laafa hanqatuu jedha. Akkas jechuun seera abbaa gadaatii kaa'an hiyyeessallee sunumatti ta'a jechuudha. Sunumatti hojjeta jechuudha. Kanaaf seerii jabaa kaa'an laafa hanqatudha. Namni nama jechuu isaati bakka. Namni nama kabaja qaba namummaa isaatiin seera qaba. Oromoon lolaanii lafin bulchuu Oromoon dimokiraasiin bulcha. Taa'ee arrabaan dubbatee qajeelchee seeraan bulcha. Nafxanyaani nama dhiituu malee seer hin beeku, seer ittiin bulan hin beeku. Kan inni beeku maani? Fa'u dhiitu. Sun dimokiraasii miti. Sun nama ijaaruu miti. Itoophiyaa ijaaruu miti. Itoophiyaa ijaaruu jechuun ilmaan jala fixanii, haadijjeessanii, abbajjeessanii akkasii miti. Sun dimokiraasii miti. Sun ijaaruu miti. Ijaaruun akka Oromoon gadaan bulchitu kan dimokiraasiin bulchan. Dimokiraasii jedhan dimokiraasiin akka keenya gara Oromootu dhufte dimokiraasiin. Abbaan waan fedhin ta'u seeran ta'an seeran bulan. Oromoon orma firoomfachuu fi seera qaba. Guddifachaa fi moggaasa. Guddifachaan arra seerota ammayyaa keessatti galee hojiirra oolaa jira. Oromoon aadaa moggaasaa qaba. Aadaa guddifachaa qaba. Uummata gara biraa hundaa walta qabee tokko godhee ofi deebisee qabatee tolorantiidha. Uummata lola barbaadu, uummata nagaa barbaadu. Kunis Oromoo guddaa kan godhu keessa. Ofitti qabaa, gadaa barsiisaa, qaama isaa godhata. Moggaasaan jira. Moggaasaan hin guddisaa, ofitti qabaa, hin gurmeessaa, waliin deema. Kakaadhaan deemammoo. Yeroo ofitti guddisu kana kakaa jira. Yoon du'e naa wajjin duuta. Yoon lole naa wajjin lolta. Yoon kufe naa wajjin kufta. Yoon qabaadhe yoon argadhe naa wajjin argattaa wajjin qabaadhe. Kanadha. Kana jennaan keessan deebi'u. Kakaa keessan deebi'u. Tasa. Namni karaa deemu yoo warra Oromoo dhufe Oromoo yoo dhufanii bultiin kadhatani. Aanaan irraa hin bitatani. Aanaan itti kenna nam beel qabu yoo arguu nama garii dhufe gosumfee tataatuti horii qalaafi amma yoo horii qaluufi yoo inni as bulu yoo inni waan qabne in gaafata garii eessa dhufteedhee gaafata maan barbaadi jedhee gaafata yoo inni ammoo waan barbaadu kan ittime horii kennanii mataadan jedhan ilmi tolfatanii gosumfee tataatuti. Gosumfee tataatuti. Loon itti kennanii an dhuraa kaayaniifi aanallaa itti kennanii waan cuflaa itti kennanii ilmi tolfatanam Oromoon ufinna mingatu akkasiin ufi qaban. Waldiddaa jiru karaa nagaa fi tasgabbii qabuun hiikuufis aadaa boonsaa fi saba guddaa ta'uusaa kan mirkaneessu qaba. Oromoon achi nam hin dhiibu, namatti hin gamu, nam hin barbaadu, nama lafisaa jiru cufayyuu yaaman. Seerii bulmaataa kan jedhanitti man seerii bulaniin kan seerii bulaniin kan seerii bulaniin kan seerii ilmaa kan seerii kan jedhanitti itti man yoo gochi dhibii wal dhibdu dhaqanitti Oromoo kanatti himatan. Oromoon kun nama walti naqu wal xaraarsa abbaa gadaatti erganii lichootti erganii nama wal dhabaa yaamanii wal xaraarsan gosuufi tan dhiisi gosi dhibii yoo nami dhibiin alaa dhufee walti gamu. Nami lafisaa walti gamu gumitaa yaamanii wal xaraarsan seerii Oromoon guddatteen kana. Aaloon aaloo dhalti nageenni aaloo baasaa bakka nagaan duuba aaloon hin baddechisaati. Kanaaf qarooma qora murkii balleessaa aadaawwa buufatee. Akkas jechuun akka wal danda'an akka murki namii murki walii keessa hin seenne. Godhee kaalan jedhee akka wal nyaatisaatti hin deemu. Karaa biraatiin maan jedhaa dubbiif karaallee aduu arganuu irraa hafan jedha. Dubbiif karaa yeroo kamiyyuu muummee baasuu hin dandeettu. Muummee baasuu dandeettu yoo deemti
giddumaatti haftaa adoo arganurra hafanii asum deebee dhiigil kaan keessa tokko tufanii tokko liqimsanii obsi garsiisa jechuudha. Haydee kun cuftinuu akka uummatii kun sirni isaatiin aadaa isaatiin yoo walitti bu'iinsi tokko dhufu gar bitaan deemsisu gar mirgaa gar araaraa gar wal dhabbii deemsisu gar araaraa gar nagaa deemsisu garsiisa jechuudha. Barreessitoonni seenaa kanneen akka Leenci fi Roobsanii Oromoonni dhaloota Kiristoosiin dura bara 300 irraa eegalee kaalaandarii yookaan gabatee lakkoofsaa bara ammayyaawaa qabaachuun addunyaa irratti warra hangafa ta'uu ibsaniiru. Sirni qorannaa hawwaa ka hardhaa qorattootii ammayyaa saayintistootii teleeskooppiin guyyaaf halkan dukkanaaf yeroo kamiyyuu urjiilee hordofanii barreessan caalaa beekumsi uummata keenya ka guyyaallee ifa aduu kanaaf urjii arguu hin dandeenye yeroo galgala yeroo muraasa ka duumessi hin jirre qof ka urjii arguu danda'u yeroo dukkanaatiif yeroo guyyaallee immoo yaada keessa galchee qabeeyu akkuma meeshaa ammayyaatiin itti fayyadame beekumsi guddaa kan cufu qaba. Guddaa kan nam taasisu qaamaan guddachuu qofaanii lakkoofsaan guddachuu qofaanii beekumsaan guddachuun waan guddaa nam taasisaa. Kushoonni qaroomina addunyaaf bu'uura turan. Kush ba'aa keessaa saba guddicha kan ta'ee fi qaroomina Itoophiyaa durii keessatti ga'ee bakka bu'iinsa hin qabne kan gumaachan keessaa immoo hangaftichi Oromoodha. Dhugaan kun utuu jiru seenaan saba Oromoo akkuma seenaa kushoota durii saamamee dabee barreeffame maaliif laata? Kuni yakka bara mootii Minilikaan Alaqaa Asmeef Alaqaa Taayyee fa'aan fi namoota isaan fakkaataniin kan barraa'edha jechuudha. Maaliidhaaf nama barumsa qabeen kan barraa'e hojiin kun daba guddaadha. Seenaa Oromoo fi eenyummaa Oromoo balleessuudhaaf yakka hojjetamedha. Maaliidhaaf Oromoon aangoo biyyummaa aangoo siyaasaa akka hin gaafanne biyya alaatii dhufee as qubate malee abbaa biyyaatii miti. Kanaaf aangoo gaafachuun qabu biyyis keenya adabatee taa'uu qaba ashkara keenya ta'ee jedhanii daba siyaasaati fi dinagdeeti kan raawwate yookaan immoo waraabessummaa siyaasa yeroo sanaati malee uummanni keenya durumaa qabeetas ture malee godaantuu miti. Hayyoonni jiran hundaa seenaa uummata tokkoo ragaa irratti hundaa'anii hundi isaanii iyyuu sirriitti barreessan jechuun hin danda'amu. Intarastii fedhaa intarastii mataa isaanii qaban. Amma warri duraan bitaa turan mi'eeffataniiran. Aangoon maal fakkaataa bituun maal fakkaataa kan jedhu muuxatanii mi'eeffatanii jedhaniiran. Isa akkasiisan dhabuu barbaadan. Isa akkasiisan dhabuu waan hin barbaanneef yoo danda'anii seenaa akka Oromoo seenaa akka uummata kibbaa kanaa gadi qabanii mooraalii kee cabsanii amala si bituu barbaadu. Barreeffamni Abbaa Baahiree waan xiqqoo tokkodha. Hudduuba barreessee jedhu nama baay'eetu irraatii waraabbata amma yoonaayyuu. Abbaan Baahiree ani hanan barreessuu jara kanaa hammam akka isaan baay'atan agarsiisuudhaaf jedha Oromoodhaan. Sabi kuni akka bishaaniitii ani ni dhangala'uu jedha. Sochii isaa sana gadaa jalatti gurmaa'ee inni loolu sanatti isa akka bishaanii namarra yaa'aa jedha. Kan keenya iddoo 10tti rameera. Jarri kun garuu dubartiin hin haftuu dhiirri hin hafuu ijoolleen hin hafuu akka muca buusii nutti ka'uu kanaaf nu mo'atanii jedhee dubbata. Eessaa dhufan jettanii yoo na gaafattaniidha. Laga biyya isaanii ce'anii nutti dhufaniidha. Laga isaa kana nutti himne. Jamaa ce'ani moo? Kunoo qabbannaa ce'ani moo? Isa kam akka inni ta'e hin himu garuu kan inni kan keessaa nu mirkaneessu laga biyya isaanii ce'anii dhufan yeroo inni jedhu addanumata akka inni ta'e nutti ibsa. Laga biyya isaanii ce'anii dhufan yeroo jedhu. Maal inni lagichas argeera biyya isaaniis beekaa jechaadha. Kanaafi yeroo seenaadhaan ija seenaatiin ilaallu isan akka jedhe kana nummoo qajeeshinee
biyyi isaanii yoo asuma ture diidaayyuun dhufnee isa jedhu keessaa waraabbannan. Sabni Oromoo jaarraa hedduuf bakka uumama isaa kan ta'e giddugaleessa Itoophiyaa bakka jireenya isaa godhachuun jiraachaa akka ture hayyoonni hedduun barreessaniiru. Jaarraa 10ffaarraa eegalee hanga jaarraa 14ffaatti mootonni kiristaanaa kaaba Itoophiyaa irraa ka'uun gara giddugaleessaatti babal'achuu wayita yaalan sabni Oromoo gootummaan dura dhaabbachuun faccisaa akka tures qorattoonni seenaa ragaa bal'aa dhiyeessaniiru. Amma jaarraa 15ffaa jechuun amma jaarraa 16ffaatti amma bara 1543 fi 50tti falmii guddaatu naannoo kana ture uummata Oromoo saba isaa qooddachuudhaaf qabeenya isaa saamuuf humna ofii cimsanii wal balleessuudhaaf qabsoo godhamaa turedha biyya kana keessatti dhugaan jiru kan. Jaarraa 14ffaa irrattis baroota dheeraadhaaf lolamaa waan tureef akkasumas mootonni Adaal kiristaanota gara giddugaleessa Shawaatti babal'achuuf lolaa turan waliin ta'uun Oromoota irratti lola waan bananiif Oromoonni baddaawwan Shawaa keessa jiraachaa turan gara kibba Oromiyaa madda walaabuutti duubatti deebi'uun hanga bara 1522tti lafa lolaan duraa fudhatame deeffachuuf qophii gochaa akka turan hayyuun seenaa Makuraa Bulchaa jedhaman barreessaniiru. Walakkeessa jaarraa 15ffaa irraa jalqabee haga jalqaba jaarraa 16ffaatti yeroon sun hoggantoota Oromoo hoggantoota sirna gadaatiif baay'ee rakkisaa ture. Diina lamaan meeshaa ammayyaa hidhate kana akkamitti dura dhaabannaa biyya abbaa keenyaa akkamitti baraarraa sirna gadaa akkamitti eegnaa waan jedhutu ture. Dhiibbaa garmalee bara 13 fi 2013 keessa yeroo Amda Tsiyoon warra gaaraa gurmeessee gadi dhufe sana jalumaa siqaa of gurmeessaa deemanii bara 1522 keessatti Oromoon hin socho'e. Sochiin isaa kun immoo ba'aatu bakkeedhaa itti baay'ate qilleensa guddaatu itti dhufe. Amma yeroo kana gadaasaa haareffateetu bara 1522tti innis ofirraa qolachuudhaaf akka sabaatti socho'eera. Lolli Oromoonni jaarraa 16ffaa keessa gadaawwan 9 fi walitti aansuudhaan babal'ifattoota kaabaa lafa humnaan irraa fudhatan irratti adeemsisanis lola haqaa lafa ofii deeffachuuf adeemsifame malee akka dabtaroonni sirnoota nafxanyaa seenaa dabsanii barreessan Oromoon biyya kamiiyyuu buqqa'ee gara Itoophiyaatti hin godaanne. Itoophiyaan biyya isaa bakka uumama isaa handhuura dachee Oromiyaati. Qorattoonni seenaa kanuma mirkaneessu. Warra ofii isaaniitii alaa dhufettu kan isaanii dhoksuudhaafi Oromoonis alaa dhufee abbaa biyyaatii mootii biyyi kun kan isaatii mootii warra jedhu barbaadu. Warra seeraa micciiruu seenaa micciiruu barbaadutti waan kana kan odeessu malee ragaan kan nutti mul'isu Oromoon abbaa biyyaa abbaa lafaa biyya kanatti dhalatee biyya kana jiraatee kan jiraataa jiru malee eessayyuu hin dhufne. Ragaan hundaa kan mul'isu abbaa biyya kanaati Oromoon. Asuma jiraatee ammas asuma jira gara duraas asuma akka jiru kan mul'isu ragaan jiru. Yikunu Amlaak kan jedhamu mootummaa Solomonaawii riistoorii kan godhe namni beekamaan seenaa mootota Solomoon kan jedhamu riistoorii godheetu agawutu irraa fudhate. Yikunu Amlaak haati isaa Hawwii Caalaa jedhamti. Intala Azzaaj Caalaati. Azzaaj Caalaan mana agaw keessatti Azzaaj yookaan immoo abbaa waraanaa olaanaa ture kanaaf Azzaaj jedhama. Intala isaatirraa dhalate Yikunu Amlaak Hawwiirraa. Kuni jaarraa 13ffaa keessa bara 1270 keessa aangoorra kan ture jechuudha. Luk jaarraa 15ffaadhaan dura Oromoon as hin turre 16ffaadhaan dura hin turre jedhanii warra odeessan ragaa kana beekanii dabsanii faallessanii seenaa Oromoo barreessan malee Oromoon qubataa duraati qubsiisaadha Oromoon. Malee Oromoon godaantuu miti.
Oromoon keessummaa moti biyyi isaa kana. Oromoon maan jedhan gara achi dhuftee galaana diimaa dhuftee jedhan. Ammoo yoo Oromoon galaana diimaa dhuftu guyyaa nu laftanarra jirru eenyuun laftan jira. Eenyu jira. Nufitti laftan guyyaa nu laftan jirru eenyu jira laftan. Mee nami jiru. Mbeetta hin jiru. Njiru. Nami cuftinuu nama laanu dhufu malee Oromoon gaafisiin lafa ofii bal'oo tan jirtu nami nu laftan hin jiru. Takkaan takka hin jiru immoo seera Oromoo suniin bula. Akkasiin bula. Oromoon ammoo lafti tuniin Itoophiyaa jechuun akka kennatti Oromoo. Gaafa Oromoon laffifinnee tan dhuftu kaysiin laffifinnee tan katamaa tana waaree gafarsaa irratti barbaadattee yaatu nami eentu laftan jira. Oromoon laftan jira. Jaarraa 16ffaadhaa ka'ee malee asiin jiru jedhanii inni kaan Madagaskar jedha. Inni kaan Indiyaa jedha. Inni kaan keessuma ba'e immoo Faransaay jedha. Kanaaf olii gadi tamsaasanii waan hin beenne. Kun amma kana warri kana jedhu hundinuu immoo Oromoo miti. Seenaa isaa immoo abbaatu himataa. Saba kana qorachuu, saba kana baruu, hammam akka inni qaama kuush ta'e baruu dadhabuutu jara kana wallaalchise. Namni Oromoo kanarraa akkam baranne godhani. Namni Oromoos akkam barre godhani. Kuni siyaasaa wajjin walitti hidhattee jirti. Uummanni Oromoo madda walaabuutti gadaasaa haaromfachuun maqaa tarsiimawaa Boroowwannaa fi Bariyaantuu yookaan Booranaaf Baarentuu jedhamutti of moggaasee bara 1522 hanga bara 1594tti waggoota 72 yookaan gadaa 9 loluudhaan lafa isaa gita bittoota nafxanyaan irraa fudhatame guutummaatti deeffachuun Oromiyaa fi Oromummaa arraan ga'eera. Wal argee amma Oromoon biyya Oromoo hundatti ergaa kaasan. Bakka bu'oonni biyya Oromoo hundi asitti wal ga'ee maal taana jedhanii mari'atan. Marii dheeraa gara ji'a 6 turan bakka kana haga wal eegan. Dhumarratti maalirra gahan? Sirna gadaa haaromsan. Qorsi diinaa bokii bonjaa agoota fardaa jedhanii murteessan. Waraanni kun seera tumameef jira. Seera gadaa hundee seera gadaa hin jijjiirin safuu eeggadhu. Diina dheetee hammaate reebdeen hammaatiin jedha. Maal jechuudha? Nama mo'atamee dheetu ajjeesuuf duukaan fiigin jechuudha. Bishaan yaa'u galaana yaa'u diina dhuguun dhoowwin jedha. Diinni nama. Haala kanaan mana hin gubin jedha. Namni mana seene booji'amuu qaba. Diinni Oromoo lolaa oolee abbaa fedhe Oromoo 10 nama 10 20 ajjeese yoo waraana Afrii gad deebisee dhaabate booju hin ajjeefamu. Badduu jedhama. Nama booji'ame ajjeesuun safuudha Oromoo biratti. Manni illee wayyuu mana diinas hin seenan. Namni mana seene booji'amuu qaba. Haala akkanaa kanaan waa guddatuman haala kanaan sochoosan. Haaromsi gadaa madda walaabuu irratti godhame kun immoo lammata dheefni akka hin jirre Oromoon gurmaa'ina haaraan lafa isaa fi ardaasaa irraa buqqee irratti akka deebi'u abbaa bokkuu qe'eetti hafe irratti akka deebi'u labsii guddaan achii ka'e. Murtiin olaantummaa argate. Heerri madda ta'e. Heerri madda seeraa ta'e. Murtiin olaantuu taate. Uummanni Oromoo dhiibbaadhaan lafa isaa irraa fudhatame harkatti erga galfateen booda akkuma duraanii isaa gadaa isaatiin buluu fi hawaasa biroo waliin hariiroo isaa cimsee jiraachuu isaa itti fufe naannoof daangaa keessa jiraatutti nagaa buusuudhaan. Jaarraa 16ffaa keessa qabsoo godhan biyya isaa bilisoomse diina isaa baase deebi'eetis tasgabbaa'ee taa'eet amantaa jaraarree fudhateet musliimas kan kiristaanaas fudhateet kaan irree ofitti moggaasee walumaan jiraate. Uummanni Oromoo yaaddoo isaa obbaafatee abbaa biyyaa isaa ta'ee oree damboobee gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaan dhibbaa leemmoo garaan taliilaa jedhee waaqa isaa galateeffachaa jiraachuu wayii ta'ee galetti qormaanni hamtuun isatti dhufte jalqaba jaarraa 19ffaatti.
sirni gita bittoota nafxanyaa abjuu akaakilee isaanii kan jaarraa 14ffaa dhugoomsachuuf meeshaa waraanaa ammayyaa warra Awurooppaarraa argatan hidhachuun Oromootti duulan. Lafa isaa irraa fudhachuun gadaa, aadaa, afaanii fi amantaa isaa balleessuun kallattii adda addaatiin weeraran. Hanga xumura jaarraa 19ffaatti baroota dheeraadhaaf sirna siyaas diinagdee fi hawaasummaa ofii gadaadhaan bulaa kan ture uummanni Oromoo babal'ifannaa sirna nafxanyaan maqaa mootummaa giddugaleessaa ijaaruutiin adeemsifamaa ture jalatti kufe. Ammayyummaa meeshaa waraanaatiin caalamee injifatamus dirree lolaa hedduu irratti gootummaa olaanaadhaan dura dhaabbatee faccisaa akka tures seenaan ragaa ba'a. Oromoon waan ofii waan jedhu qaba. Oromoon waan ofii ka jedhuun biyya baasaati. Laggeen qilleensa. Sirna gadaa ka ittiin bulu ka ofii tumate. Amantaa isaa, amantaa waaqa tokkichaa ka inni ittiin gabbaru. Safuu isaa. Kana Oromoon waan ofii ka jedhuun. Yoomiyyuu Oromoon diina ka jedhuun waan ofii kanarratti ka dhufu qofa. Warri naftanyaa ammoo aadaa tan hin fedhu aadaa tan hin fedhu seera kan hin fedhu seera amma addunyaan ittiin bultu kana duri majammaraa Oromoon hin qabdi seera diimokiraasii yoodhan diimokiraasiin gara keenya jirti seera Oromoo kan kee jirti seera Oromoo kan ati waan fedhii teetiin taatu seersi kennan suniin bulta seersi kennan ilmi seeraan bulchita niitii seeraan bulchita saa ofii qabduyyuu seeraan bulchita warri naftanyaa kun ka barbaadu waan hamtuu barbaada bituu barbaada gadaan tuniin Oromoon hin bitamtu. Oromoon hin bitamtu. Uummanni keenya kabajaa dhabe san akka inni argatu eenyummaan sabummaa isaa akka inni dagaagu qabsoon godhame kan inni irraa madde miidhaa fi hacuuccaa sirna nafxanyaa uummata keenya irraan gahaa ture sanarraa kan maddudha. Sirnoonni gita bittoota nafxanyaa Itoophiyaa bulchaa turan keessa baroota dheeraadhaaf dabaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa turan keessaa inni guddaan seenaa dhugaa fi boonsaa uummanni Oromoo ittiin beekamu jallisuun seenaa dharaa fi jibbisiisaa irratti barreessuu ture. Itoophiyaan utuun uumaminiin durarraa eegalee Afrikaa bahaa dachee kushootaa jedhamuun beekamtu keessa jiraachaa kan turee fi Itoophiyaa duriif ammayyaa uumuu keessatti ga'ee bakka bu'iinsa hin qabne kan gumaache uummata Oromoo biyya dhabsiisuu fi biyya biraarraa buqqa'ee gara Itoophiyaatti godaane jechuun irratti barreessaa turan. Dabtaroonni sirna bittootaa uummanni guddaan kun bishaan keessaa ba'e jechuun seenaa fakkeessanii qoosaa irratti barreessan. Fakkeenyaaf katabbii isaan kataban hundaa oolaan Oromoon biyya kana keessatti dhalanne biyya alaatii dhufe laga ce'ee dhufe laga keessaa ba'e yoo jedhan uummanni kun laga keessaa akka hin baane laga ce'ee akka hin dhufe uummanni kun uummata as turee fi asumatti mul'ate uummata kuush ta'uusaa irraanfataniiti miti. Guddina isaa san dhiisee of gaafachuutti akka deebi'uuf. Erga naan akkana ta'e bishaan keessa hin dhufe namummaan qabu akka jedhuuf yeroo hunda isa keessa akka jiraatu. Bakkeedhaa dhufee yeroo sana markaba maaliif fide? Yeroo sana qilleensa maaliitiin dhufe? Qilleensa balali'aa qabaa? Maaliin dhufee addana taa'e? Ishii jaarraa 16ffaatti dhufe yootii attamitti bal'inaan lafa kana hundumaa qabatee jiraate. Kun nama ajaa'ibu yeroo yartuu keessatti kuni waan duraan saba kana akka kuushitti hin beeknee fi wallaalumaan barreessanii ragaa malee ragaan amma fakkeenyaa fi arkeoloojiidhaan ammoo ba'aa jira. Abdii guddaatu jira gara fuulduraatti waan isaan jedhan kana hundumaa deebii laataaf. Biyyuma keenya keessa jirra nu eessa waliin hin geenye qe'uma keenyatti deebine jaarraa 16ffaas 15ffaas ofirraa ittisne. Sirni gita bittaa nafxanyaa seenaa dharaa jajjabeessuun bakka danda'u hundumattuu maqaa Oromoon naannoo isaaf moggaase jijjiiruun maqaa biraa itti moggaasan. Maqaa lafaa jijjiiruun gara ofiitti biyya kooti jedhanii fudhachuudhaaf biyya Oromoo hin ta'a. Adaamaadhaan Naazireet jedhanii
Bishooftuudhaanii Dabra Zayit jedhanii maal egaa waan baay'ee beektu isinis kun immoo beekamaadha. Seenaan iddoo see wallaaltuu galte. Kuni nama gammachiisaa dhaloota Oromoo dhufu kanas gammachiisaa. Sabaaf sablammii biyya kanaas abbaatti galee gammaduu qaba. Biyya abbaatti galee nagaadhaa wajjin jiraachuu dandeenya jedhanii yaaduu qabu. Maqaan manaa baha yaa miidhaguu isaa miidhaguu baatus abbaatu maqaa baasa ilma isaatiif gosa isaatiif maatii isaatiif argite haala naannoo sanaatiin jechuudha. Malee gandaamuti maqaa sii baasu. Nama maraate malee maqaa sii kenne jedhee sittimu nama maraate malee namni fayyaan maqaa kana fudhadhuu jechuun namni fayyaan akkanan jedhu maraataa dadhabduu yoo ta'e malee jechuudha. Sammuu naaffatee jechuudha. Qaamaa miti nama akkasiiti. Malee maqaan manaa ba'a abbaatu baafataa obboleessatu baasa haadhatu baasa gosatu baasa. Kanaan Oromoon malee maqaa Oromoo jedhee kan of waamu Oromoodha. Uummanni Oromoo biyya isaa keessatti gixa bittaa nafxanyaatiin ukkaamamee gochaa ammeenyaa bal'aan irratti raawwatamaa wayita turetti illee wallaansoo bara dheeraa keessa utuma jiru weerartoota birmadummaa biyya isaa Itoophiyaa tuqan guutummaan ittisuun birmadummaa Itoophiyaa kabachiisuu keessatti gahee seena qabeessa gumaachaa akka ture ayyoonni ragaa ba'u. Injifannoo weerartoota Xaaliyaan irratti Adwaa irratti galmaa'e yaadachiisuun. Gootota Oromoo kam kaasee qabnisu gootota Oromoo kam kaasee qabnisu barchaa abbaa namsoo goota diina cabsu goota randa cabsu goota randa. Eduu cunqursaa hamaan irra jiru weerara biyya kana irratti dhufe deebisuu keessatti yeroo itti hirmaanne hin jiru. Waraana Adwaa deebisuu keessatti gaheen Oromootaa bakka bu'iinsa hin qabu. Waraana ibaluu jedhamee tajaajilamamu kun baay'een isaa waraana naannoo uummata Oromooti jedhanii kaasuun hin danda'amu. Uummanni Oromoo yeroo san irraa kaasee karaa tokkoon cunqursaanis irra ga'u waraana alaa dhufu immoo ofirraa deebisuudhaaf qabsaa'aa ture. Waraana Moqaadishoo irraa Sayyid Baareedhaan aggeemamaatii ture hundumaa ofirraa deebisuudhaaf wareegama guddaa kennaatii ture. Yeroo lola Xaaliyaanis ta'u achiin duras achiin duubas Oromoon biyya kana jaaruudhaaf waan inni hin taphanne hin jiru. Seenaa biyyattii tanaati irratti Oromoon gahee olaanaa taphatee jira. Akka seenaatitti yoo fudhanne amma fakkeenyaaf lola Adwaa eenyutu hoogganaa ture? Habta Goorgis Abbaa Malaa Qusee diinagdeeti. Misooma keessattis ta'ee biyya abbaa kennaa yookaan Itoophiyaa weerararraa tiksuu irratti ta'ee gaheen Oromoo yoomiyyuu olaanaadha. Yasodo biya bakkee wayya sifan gugguubadha nakkala kaagayya nakkala kaagayya nakkala kaagayya nakkala kaagayya. Hawwiituun argattu dhoofayya baddu bari hawwiituun argattu dhoofayya baddu bari biyya bakkee wayya gabra maariyaam gaarii gabra maariyaam gaarii gabra maariyaam gaarii gabra maariyaam gaarii. Leenci fi qarrasiitu kan jaalatanii leenci fi qarrasiitu kan jaalatanii yaa gara suudhukii biyya abdatanii goota abdatanii goota abdatanii goota abdatanii gootota Oromoo kam kaasee qabnisu gootota Oromoo kam kaasee qabnisu barchaa abbaa namsoo goota diina cabsu goota randa cabsu. Nam tokko yoo gadi qabdee bulchuu barbaadde seenaa isaa dhorwatta. Seenaa akka inni hin qabne calaqqifta. Goota tokko maqaa isaa yoo dhaani yoon afaan Amaariffaa ta'e isuma waamu goota san. Fakkeenyaaf Adwaa irratti Gabayyoo kan jedhamu jira. Fiitaawuraarii Gabayyoo jedhama. Gabayyoon maqaa abbaa isaa amma dhiyeenyaatti yuun beekun tureani. Gabayyoo 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 በእውነት በሰፊው ገበያ ያድዋለት ይሉ malee maqaa abbaa isaan hin tuqan hin jiru jechaadha. Utuma jiruu hin jiru. Ammas immoo
Gabra Maariyaam gaariiti maqaansaa. Garuu Gabra Maariyaamii doollootti gadi yeroo walwal sana lolaa ture. Alamaayyoo Goshuu kan jedhamu immoo jira. Isaa wajjin kan jiru. Isa kanaan Gabra Maariyaam jedhanii dhiisanii gaarii kan jedhu maqaan dubbifne walaloo isaanii irratti ይቻልህም ነበር ለመዳን መሸሹ ነገር ግን ነህና አለማየሁ ጎሹ jedhu አናባሳስ መቃሳስ ሂኒም በላይ ዘለቀ ነመጭማዳ በላይ ዘለቀ ኦሮሞ ተውሳሲ ከኔሰኒሩ ገሩ ዱመረቲ የከንቲ ዱኤ ነምቤካ ዱኒሳ ፈኒሰኒ ኃይለ ሥላሴቱ አጄሴ ከናፊ tarii utuu hambiraa ta'ee du'arraa hambisuu laataa kan jedhu immoo gaaffii sammuu koo keessa jirti. Kun maa inni gadi qabaadhuma gootummaa Oromooti jechaa kooti. Makiinaa birruun konkolaachise abdiisaan abdiisumaa leenca faranjii jibbaachise. Tolee balala koo maal jedhe garaane asabbata koo. Hayyoonni qorannoo saayinsaawaadhaan akka mirkaneessanitti Afrikaa Bahaa keessatti warra Kush keessaa damee hangafaa fi guddicha kan ta'e uummanni Oromoo Itoophiyaa duriis ta'ee har'aa ijaaruu keessatti lafee dugdaati. Biyya kana kan walta qabsiisee biyya gochuu kan danda'e Oromoodha. Uummati kun akka wal qabatu. Kan kaabaa, kan kibbaa, kan mirgaa, kan bitaa gidduu seenee uummata kana akka simintoo kan walta qabeeyyu Oromoodha. Biyyi kun jiraachuun biyya kana kan Itoophiyaa kan godhe guddaan Oromoodha. Lola keessattuu qooda fudhatee gaafa nageenyi jiru immoo nagaa keessatti qooda fudhatee biyya kana hundumayyuu caalaa kan walta qabee kan ijaaraa jiru. Uniting factor jettiin faranjiin uniting factor innaa Oromoodha. Hundeen biyya kana akka hiddaa fi dagaleetti ijaaree biyya kana ijaaree Oromoof Oromiyaan hin jiru taanaani biyyi kun eessa jiraa? Sabi kun utuu hin jiru ta'ee akkamittiin biyya Itoophiyaa kanaa akkasitti akka dagaleetti walitti hidhee jiraachisuu danda'e? Maali Oromooni abbaa biyyaati malee nama diidaa dhufe miti. Kanaafi biyya abbaa koo jedha yeroo baay'ee. Biyya abbaa koo jedha. Biyya abbaa malee hin dhalattu jedha. Baroota sirni gita bittaa nafxanyaa wal jijjiiruun Itoophiyaa humnaan bulchaa turan keessa uummatni Oromoo akka lammii lammataatti yookaan lammii alagaatti ilaalamaa ture. Hacuuccaa fi cunqursaa suukkanneessaa sana keessa ba'uu fi baroota baratti qabsoo walirraan cinne keessa ture. Uummanni Oromoo cunqursaa hacuuccaa fi saamicha sirna gita bittoota nafxanyaa ofirraa kuffisuuf Oromummaa fi Oromiyaa irraa nu dhaalchisuuf baroota dheeraadhaaf dirreewwan qabsoo hedduu irratti gootummaadhaan qabsaa'eera. Dirreewwan gootonni Oromoo kanneen akka Bakar Waaree fi Abdullaahii Ganamoo faan irratti seenaa hojjetan Calanqoo Calii seenaa Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Calanqoo lataanaan aanoo lataanaan kan nama qalaa turanii kan nama fixaa turanii isaan har'a yoo kaatee saaxila baasna jedhu seenaa xurwaa isaaniiti. Seenaan sun akka bahu barbaadan. Seenaan sun akka bahu waan hin barbaanneef jabaatanii ammallee sitta duulu. Kun maal godhaa? Kun amma seenaa darbee ammaaf maal fayyadaa? Nuttuu beekaman akka nu dhukkubsu. Kan goddamnes nu. Seenaa keenyas kan barreeffachuu nurra jiru nu. Innaa isaan odeessaniif isaan jedhaniif waan seenaadha kun. Waan ta'e uumameetii muti seenaan kun kan achi jiru. Aanolee keessatti hin taane wanni kun. Eega ta'e durii akka hin taane gochuudha malee eega ta'e seenaan isaan hin barreeffamu siidaan isaan dhaabbatu isaanii mootii kan nutti himutti irra jiru. Nuttuu murteeffannee godhan.
Seenaan gootonni Oromoo kanneen akka Hajiroo Balee Turoo, Qeerroo Nageessoo fi Leenjisoo Diggaafaan dirree qabsoo aannolee irratti hojjetanis seeneffamee hin dhumu. Yakka kan hojjetame. Amma waggaa 50 duraatti warri harka muraman turanii jiru biyya san keessa. Manguddoota abbootii isaanii ani gaafadhee jira. Harki isaanii kan murame. Abbaan kiyya harki isaa muramee jira jedhee anaaf odeeffannoo kan kennee jira jechuudha. Jireenya abbaan isaa itti jiraate gaddaati kan natti hime, boo'aati kan natti hime jechuudha namni sun. Isaan qawwee haaraa fidataniiti Awurooppaadhaa dhufaniiti jara kana mo'atan malee qabsoo waggaa 5 caalaa godhame cabsanii darbuu hin danda'an iyyuudha. Argitee hin caalamne Oromootu caalatame hin caalame maa caalame dippiloomaasiin alaan godhame Oromoo biratti yaraa ture. Isaan dippiloomaasiidhaan hin cimanii Awurooppaan qawwee kennee fi qawwee sun immoo alaalaatti akka uummanni kun rukutamu godhee erga rukutame immoo hin injifatame. Waggaa ibidditti baay'ate sibiiluu hin baqa. Namni sibiddatti itti baay'ate hin dhume. Oromoota miliyoona meeqa caaluutu dhume kala miliyoona 5tti xiqqaate yeroo san seenaa waggaan dubbisu ta'e. Gootonni Oromoo gammoojjii fi baddaa Baalee keessatti naafxanyoota taa'uuf ijaajjuu dhorkan kanneen akka Jeneraal Waaqoo Guutuu, Koloneel Useen Bunee fi Koloneel Aliyyii Cirriifaan Oromoota biratti bara baraan yaadatamu. Geerarsii gootota Baaleessi booree gootummaa isaanii nu hubachiisa. Dhuman oltu surreen koo anin butu iddiirraa maqaa jirbiin balleessu dullumni silaan turtu duuti silaan bubbultu anin dheessu lammiirraa maqaa abbaa koon balleessu dombir mootii qawweedhaa dombir kootta laammadhe diina kootta gaammadhe yaaddoodhaan obbaafadhe jechuudhaan walonnachiisaa turan. Dombirii kiyya balloo jedhe gariin hin qabatu balloo jedhe dombirii kiyya faayaa jedhe faayawaa badaan hin beeyne dombirii dhiirtee harkarra keette dombirii kiyya balloo namuu sin wallaalu balloo dombirii kiyya faayaa adoo malte fardarra kaaya akkanan geeranii dombire. Koloneel Aliyyii Cirrii dur hizbiin ka Aliyyii Cirrii didiqqoo akka silmii dhokattuu akka jinnii jedhan bakka siin dhuftee waraantuun hin beekan. Kanaafuu seenaa guddaa dabarsan isaan. Sillaa dhiigadi fuudhee mandiisuu gannaa godhe badaan namaa haa badu waan saree nyaatte godhe. Bakka dhaqqabne diina kanaa walitti buunee abbaa du'e abbaa jiraate diina ofirraa deebisuu kana keessa dhufne akka amma isinii wayaa adii uffattanii tottolfattanii nagaa fattan kanaa miti bar biyyee gangalanneet bar biyyee gangalannee daarree wallaahi kakadhe rabbitti muka baala mi'eecha baala muka babbal'aa wayyoo qabu marxoo goone hidhaa adda gogduu nafa kennaa hidhannee jalaan sessuunee muka akkafanaa tokko hin qabne akkasiin zamana dalagne jiraaba. Dombirii kiyya dheeraa ka xiyyiitii bareedaa lafa buusee baqatee nami guddaan areedaa jedhanii arrabsan lugnoota arrabsan. Sarariin jedhan lafa sareen jedhan bineensa colleen luugamaan bulte harki booraa siree ammachaa kaarruun bulte harki waan qabne bofaa ofirraa darbaa bulteedha. Oromoo yoo diina ajjeesu hirboora kaa'ata. Sarargaarri naannahee saree muchi aanahee lugni qixxee saree oddoo keessa naannahee jedhan warra lolan dhayne gizee san arrabsan. Amma fakkeenyaaf dubartiin Oromoo goota jaallattisiin jedhee jira. Dubartii nama lugna heerumte yookaan nama lugna nyaachifte maal jedhaniin harki waan qabne bofaa mataa jalatti tola boraafachuu qofaaf jechuu rafuuf mataa waan qabne bonaa addaanuu diban tola harki dabeessan soorte yoo sirraa muran tola jedhaniin dubartii. Kana waan ta'eef dubartiin Oromoo gootota jaallatti. Niitiin lugnaa obboleettii dabeessaa namni ta'uu barbaadu hin jiru. Kana waan ta'eef lola keessatti dubartiin gahee guddaa qaban. Gootota faarsuu haala mijaa'ina isaaniitti lola irratti hirmaachuu. Goorroo baatu hordataa roorroo baatu dhowwataa'edha. Gaafattii ganda kookoo warrattii garaa koofoo natti harcaate akka cabbii nan dachaase akka jabbii natti jaarte akka dallaa cabseen ba'e akka kormaa'edha.
yeroo isaanitti naanna'anii oltumee gattumee cabsee keessaa ba'a. Kana geerarsi kan inni onnee isaa guutuu gooti himatu. Gootummaan Oromoo keessatti aadaadha. Aadaa Oromooti. Gooti kabajaa gugurdaa qaba. Namni ebelu dabeessa jedhan sanyiin isaa ilmi isaa haga abba torbaatitti salfataa deema waan sanirraa. Yoo du'e isaa wayya. Lola guyyaa dhiirti gooti jagni qaanyaa du'a jedhanii bara. Maaliif? Yoo dheedhee zarii kiyyatu wadaa ilma kiyyatu arrabsama jedhee osoo argu du'a jechuudhaaf kedde. Yeroo jeneraal Waaqoo fi koloneel Aliyyi Cirrii faa socho'an kana ka koloneel Adam Jiloo koloneel Dubroon faa socho'an kana sirni nafxanyaa haala hammaataa gubbaa ga'e. Ilma namaa Oromoon akka ilma namaatitti sadarkaa ilaalamne ture. Akka horiititti nafxanyoota addaan qoodanii malkanyaa. Malkanyaan akkuma walirra guddaatiin dhibba. Oromoo nama 100, 200, 300, 50 akkuma humna isaatiin. Akka horii qoodanii gisee kennaniif. Kan yoo ajjeesu gaafatamu. Ka wanni namni kaffalu, wanni Oromoo gaafas gaafatan. Kaffalanii fixuu dhiisii afaaniin lakkaa'anii fixuun nama dhibu giseessan. Yeroo kana keessa. Dhukkubbiin ta'e na bari inni nu godhu inni mataa gadi nu muru. Kan akkamaa nu godhu dhukkubbiin ta'e dhukkubbii xiqqoo miti dhukkubbii guddoo. Lafa tan akka irraan dhaabadde lafti teenna maal irraa qabdan isin gabara isin tumani isin fa'ani akkasiitiin lafa dhufee fudhata lafa Haile Sillaaseen kibbaa dhaabate fudhata wanti ujuuran barataan buusaniif san haka barataa buuse iswan nurraa galee baay'ee nurraa galee ujuuran lee baqannee irraa galee. Qawwee namatti dhoofnee katuutu waaqa jedhanii waaqummaa isiin immoo madhoofginee kan du'u jedhan ajjeefnee akka du'u uummata keenya agarsiifnee kan hin to'atamu nama jedhanii uummata keenya to'achiifnee bilisummaa addunyaan isii hawwitu san dhandhama isiitiin geenne. Mootummaa Haile Sillaasee waggaa 7 guutuu hollachiisan. Wareegama qaalii kaffalan. Isaanis sirna nafxanyaa haga inni dhoyfachuu hin dandeenye tokkotti rukutaa turan. Qawwee dhoombir jedhamu ka xiyiitii jaha nyaatu. Gootota gaafas akkasiitii jira gaafas. Kan nama shambichaan waraana 500 loltu. Taaga ammaa lubbuun isaanii keessa jirtu. Qonnaan bultoonni Baalee karaan ijaaramneen sosochoona guddaa gochaatii turanii jiru. Sirna kana bitamuu akka hin dandeenye fi sirni kunis bituu akka hin dandeenye agarsiisanii jiru. Wareegama guddaas kennanii jiru. Sirni nafxanyaa Minilikis ta'anii sirna Haile Sillaasee Oromiyaa keessatti nagaa argatanii turanii jiru jechuun hin danda'amu. Karaa inni ijaaramneen qabsoon godhamaatii ture kun bal'inaan itti fufee yeroo akka deeme kana keessattis wareegamni guddaan akka kaffalame tan agarsiisudha. Qabsoon uummanni Oromoo baroota dheeraadhaaf kallattii adda addaatiin sirna gita bittoota nafxanyaa irratti adeemsisaa ture bifa ammayyaawaatiin qindeessuun toora sirriin hoogganuun gara injifannoo seena qabeessaatti kan ceesise dhaabbanni Dimokiraataa Uummata Oromoo waggaa 25ffaa hundeeffama isaa wayita kabajetti ulfinaa fi kabaja qabsoo uummata Oromoo fi gootota Oromoof qabu akkanattiin mirkaneesse. Jaarraa tokko dura Oromoon Arsii humna nafxanyaa qophii waraanaa cimaan irratti duulaa ture qabsaa'ee ofirraa deebisuuf waggaa 6 guutuu gootummaa olaanaan eega falmatee booda yeroo cabu hoggantoota waraanaa Arsii keessaa tokko kan ture goonni goototaa Roobaa Buttaa akkas jedhe. Akka cabnetti nafnu yeroon kabajaan kaanu ni dhufa. Dhaloonni dhufu sirna gabrummaa akka diiguu fi mirga har'a humnaan mulqamne kana qabsoon akka deebisu abdii guddaan qabaa. Guyyaa kanas ijoolleen keenya ijaan akka arguuf jiran shakkii tokkollee hin qabu jedhee ture. Gootichi abbaa duulaa Oromoo Afran Qalloo Bakarwaaree Oromoota calanqoo lola irratti gara jabeenya nafxanyaatiin wareegaman ilaalee akkas jedhe. Baga dhumne
arrabsamnee qaanofnee jiraachuu mannaa dhumnee baduu wayyaa. Dhiigni keenya akka dhangala'etti nafu seenaa boonsaan dhiiga keenyaan katabame dhaloota kaayyoo nuti duuneef galmaan ga'u ni uumaa jechuudhaan dhaloota itti aanu irratti abdii guutuu qabuu ibsuusaa seenaarraa hubanna. Qabsoo farra cunqursaa uummanni Oromoo deemsisaa ture keessatti yoomiyyuu kabajaa guddaan kan yaadatamu ajajaa olaanaa qabsaa'ota Oromoo Baalee Jeneraal Waaqoo Guutuu akkas jedhee ture. Gabrummaa hiddaan buqqifna, dadhabnu ilmatti guddifna jechuudhaan uummanni Oromoo sirna cunqursaatiif tasuma akka hin ciifnee fi qabsoosaa dhalootarraa dhalootatti dabarsaa akka galmaan ga'u abdii qabu ibsuusaa isin ummata Baalee caalaa kan beeku hin jiru. Ummanni Baalee sirna nafxanyaa irratti qabsoon adeemsise gootummaan mul'isee fi akka Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti qabsoo farra cunqursaa finiinsuuf ummata onnachiisuudhaan fakkeenyummaan agarsiisa. Qabsoo ummata Oromoo fi waliigala ummatoota Itoophiyaa keessatti iddoo olaanaa qabatee bara baraan yaadatamaa fi faarfamaa kan jiraatudha. Oromoo dabalatee saboota sablammootaa fi ummatoota Itoophiyaa guutummaatti Itoophiyaa keessatti kallattii adda addaatiin sirna gita bittaa nafxanyaa ofirraa kuffisuuf qabsoo baroota hedduuf adeemsisaa turan bara baraan cimaa deemee bara 1966tti sochii ummata bal'aa uumuun gara warraaqsa jijjiiramaatti ce'uu danda'ee ture. Gaaffiiwwan ijoo sochii ummata sanaan duuba turan keessaa kabajamuu mirgoota namootaa fi diimokiraasii, walqixxummaa saboota sablammootaa fi ummatootaa akkasumas gaaffiin abbaa lafummaa kanneen ijoo turan. Sochiin ummata sanaa sirna gita bittaa nafxanyaa akka deebi'ee hin kaanetti kuffisuuf sirni gaaffiiwwan mirga ummatoonni kaasaa turan deebisuu danda'u hin hundoofne ture. Sochiin saboota sablammootaa fi ummatoota yeroosii dhaaba gurmaa'ee fi ga'umsa qabuun waan hin hoogganamneef qaawwaa kanatti fayyadamuudhaan maqaa ummata cunqurfamaatiin qaxxaamuraan gara aangootti kan dhufan gartuu koree humna waraana maqaa dargii jedhamuun of waaman turan. Gartuun dargii gaafii mirgoota ummatoonni baroota hedduuf gaafachaa fi qabsaa'aa fi turan deebisuurra dhaadannoo Itoophiyaan haa dursitu jedhu baafachuun akkuma gita bittoota nafxanyaa isa dura turaniitti sirna cunqursaa fi hacuuccaa saboota sablammootaa fi ummatoota Itoophiyaa irratti diriirse. Ummata Oromoo irrattis cunqursaa fi hacuuccaan baroota sirna gita bittoota nafxanyootaa isarra ga'aa ture haala ammaatiin bara dargii keessas itti fufe. Afaan, aadaa, amantaa fi mirgi namoomaaf diimokiraasii isaa ni ukkaamame. Gaaffiiwwan mirgi siyaas diinagdee fi hawaasummaa isaa akka yakkaatti lakkaawaman. Ummatichi qabsoo sirna gita bittoota nafxanyaa irratti adeemsisaa ture irraa otoo hin boqotin sirna abbaa irree dargii ofirraa kuffisuuf qabsoo itti aanuuf of qopheessuun dirqama itti ta'e. Dargiin gaaffii mirga saboota sablammootaa fi ummatootaa ukkaamsee humnaan bulchuu cimsee itti fufe. Gaaffii mirgaa gaafachuun yakka ta'uu labse. Lammiiwwan kumaatama hedduun lakkaawaman gara jabinaan adamsee ajjeese. Maatii hedduun reeffa ijoollee isaanii ilaalanii akka hin boonye dhorkaman. Gatii rasaasa ijoolleen isaanii ittiin ajjeefaman kaffaluuf dirqaman. Umurii isaanii mana hidhaa keessatti kan dabarsanii fi cunqursaa suukkanneessaa kana baqatanii kan biyyaa ba'an hedduudha. Seenaa jibbisiisaa bara goolii diimaa. Gochi gara jabinaa dargiin raawwatamaa ture
sochii saboota sablammootaa fi uummatootaa ukkaamsuu hin dandeenye cimsee itti fufsiise malee karaa nagaatiin gaaffii mirga saboota sablammootaa fi uummatootaaf deebii sirrii argachuu kan dadhaban hundi ajjeechaa dargii jalaa ba'uun qawwee kaasanii falmachuuf dirqaman saboonni sablammootaaf ummatoonni carraa argatan hundaan sirnicha dhabamsiisuu itti fufan gaaffii mirga ummatoota cunqurfamoo deebisuuf dargii kuffisuun murteessaa akka ta'e amantaa guutuudhaan kan qabatan humnoonni qabsoo hidhannoo gurmaayan heddummachaa deeman qabsoon mirgaa bifa hin gurmoomneen kallattii adda addaatiin biyyattii keessatti adeemsifamaa tures bifa gurmaa'een gara qabsoo hidhannootti ce'e dargii kuffisuuf qabsoon hidhannoo Itoophiyaa kaaba dhiyaa fi bahaa keessatti ni finiine. Sirna kana qabsoo hidhannoo inni filateen fuuldura dhaabbatanii ofirraa qolachuudhaan ummanni keenya abbaa mirgaa akka inni ta'u gochuudha. Ummanni keenya mirga dimokiraasii, mirga namoomaa fi abbaa biyyaa akka inni ta'u gochuudha. Lubbuu aarsaa godhanii kaayyoo kan galmaan gahuudhaaf qabsaa'uun kan barbaachiseef. Jalqaba bara 1980 irratti qabsoon dargii irratti adeemsifamaa ture milkaa'uun naannoo Tigraay gara caaluu fi naannoo Amaaraa muraasni hacuuccaa dargii jalaa bilisoomuu eegalan dargiin dadhabaa deeme qabsoon hidhannoo adda dimokiraataa warraaqsa ummatoota Itoophiyaa addawaawii dargii irratti adeemsifamus daraan finiinaa ture yeroon sun sabni Oromoo yeroo kaminuu caalaatti dhaaba siyaasaa qabsoo isaa kallattii sirriirra hoogganuun injifannoof geessisu yeroo itti barbaadu ture. Jaarraa darbe kana keessatti injifannootti wanni isa fiduu dide dadhabe qabsaa'uu diduu yookaan immoo qabsaa'uu jibbuu heduu hin ta'in gaggeessummaa gahaa yookaan immoo dhaabbata qabsoo kana gaggeessu dhabu waan ta'eef qaawwa kana guutanii sirna dargii balleessuu duwwaadhaaf heduu hin ta'in sirna dargii boodas haalli jiru mijaawaa fi fedhii fi faayidaa uummata keenyaa tan eeguu akka ta'u dhaabni tokko akka barbaachisu irratti amanamee dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo burqaan isaa kana jechuudha. Naannoo Tigraay keessatti bakki Adeet jedhamtu kun qabsoo seenaa uummata Oromoo jijjiireef bu'uura taate bara 1982 bitootessa 17 dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo asitti hundaa'e miseensa adda dimokiraatawaa warraaqsa ummatoota Itoophiyaa ta'uun qabsoo hidhannoo cimsee itti fufe dargii kuffisuuf. Toora keenya akka qaroo ija keenyaatti qanansiifnee toora keenya safartuu waan hundaa murteessituu godhannee fayyadamuun nurra jira. Haala kanaan dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoon qabsoo uummata Oromoo gurmeessuudhaan saboota sablammootaa fi uummatoota Itoophiyaa kaan waliin ta'uun sirna abbaa irree dargii kuffisuuf akkasumas gaafii mirgoota siyaas dinagdee fi hawaasummaa uummata Oromoo bu'uuraa deebisuuf qabsoo hidhannoo Oromiyaa keessatti finiinsee itti fufe. Gilji isa duratti dhufe kunoo guddaa kana agartaa miti. Kunoo kan amma dhufau kana agartee? Dhufau kana agarta? Bakka mataa gubbaa kanan jiru ana. Meeshaa waraanaa ammayyaa hidhatee dhiiga cunqurfamtootaa dhangalaasaa kan ture dargiin umurii isaa dheereffachuu irra darbee qabsoo ummatootaa dhaadhiyoo addawaawiin hoogganame kallattii adda addaan itti baname dura dhaabbachuu hin dandeenye akka lamuun deebinetti hirree ilmaan saboota sablammootaa fi ummatoota Itoophiyaatiin rukutamee barbadaa'e caamsaa 20 bara 1983. Qabsoon hidhannoo inni boqonnaa duraa dargii kuffisuuf waggoota 17 adeemsifamaa ture injifannoodhaan xumurame. Boqonnaan qabsootti aanus ni baname. Sirna abbaa irree dargii kuffisuuf qabsoo hadhaawaa adeemsifame keessatti uummanni Oromoo gahee olaanaa seenaan hin daganne gumaachaa ture. Uummanni Oromoo keessumattuu qonnaan bulaan Oromoo tan oomisha taatti ni fayyadamne
afaan isaatiin tan hin dubbanne qabeenyi isaatii fi ilmaan isaa tan adda waraanatti guraman kuni akka Oromootti duwwaa hedduun ta'in akka biyyaatitti tan raawwatamaa ture jedhanii kaasuun hin danda'ama. Yeroo dukkanaati. Dukkanni hamaan biyya keenya gubbaarra uummata keenya gubbaarra yeroo ture jedhanii kaasuun hin danda'ama. Dukkana kana balleessuudhaaf uummanni Oromoo jaarraa tokko guutuu qabsaa'aa ture. Sirni dargii eegga kufee booda boqonnaa qabsoo haarawaatu jalqabame. Nagaa fi tasgabbii biyya keessatti mirkaneessuu, sirna siyaas-dinagdee fi hawaasummaa haarawaa diriirsuu, gaaffiiwwan mirga saboota sablammootaa fi ummatootni kaasaniif deebii quubsaa kennuu, heeraa fi seera tumuu, sirna mootummaa Rippaabilika Dimokiraatawaa fi Federaalawaa ijaaruu, walumaa galatti biyya akka haarawaatti ijaaruun itti fufe. Uummanni Oromoo Itoophiyaa haarawaa ijaaruuf hooggansa dhaabbata Dimokiraatawaa uummata Oromootiin qabsoo siyaas-dinagdee fi hawaasummaa injifannoowwan seena qabeessa galmeessisan raawwateera. Kan dargiin nurraa barbadaa'ee nuyi qabban arganne ijoolleen keenya qabban argattee nuyi qabban arganne yaa Waaqayyo galata kee jenne. Dur Oromoon maqaan qabdu biyya sin qabdu nuun jedhanii nu akkasaa turanii amma Waaqayyoof galatu Oromummaan keenyas barame namummaan keenyas beekame eenyummaan keenyas barame. Dhaabni keenya gahee guddaa irraa eeggamaa ture seeroo sana. Kana amma dhumaa'itti hojii hojjeteetoo keessa ba'ee ture. Gahee guddaa taphachuu dhuun ta'in faayidaa guddaa irraa argannaa ture. Nageenya argannee ture. Kara fuulduraa misooma hojjechuuf nageenyi bu'uura waan ta'eef nageenya akka argamu gochaa ture dhaabni keenya. Bu'aan irraa argames misooma amma irra geenya kanaaf bu'uura ta'e. Mirga hiree ofiin murteeffachuu saboota sablammootaa fi ummatootaatti fayyadamuun fedhii fi ayyama ummattootaatiin kan ijaarame mootummaan Rippaabilika Dimokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa hundeessuu keessatti uummanni Oromoo shoora olaanaa gumaacheera. Itoophiyummaa isaatiin mirga kana gonfachuuf qabsoo wareegama hedduu gaafate keessa darbe waan ta'eef bu'aa isaatiin yoomiyyuu caalaa Itoophiyummaa isaatiin boonuu danda'eera. Abbaa biyya isaa waan ta'eef. Mootummaan akka dhaabbatu mootummaan naannoo Oromiyaa jedhamu akka dhaabbatu caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa jedhamu akka hundeeffamu biirokraasiin mootummaa naannoo Oromiyaa jedhamu akka jiraatu namni afaan isaatiin akka baratu afaan isaatiin akka hojjetu aadaa isaatti akka boonu kanaaf kana tafakkaatan wanna duubatti hin deebin wanna seenaa biyya kanaa keessatti lammata duubatti hin deebi'uu hin dandeenye fi bu'aa qabsoo uummata Oromoo tan ta'e kana raawwatee jira. Seenaan akka mirkaneessutti uummanni Oromoo Itoophiyummaa isaa uumamaan kan gonfate baroota hedduufis ittiin jiraate. Birmadummaa biyya isaa Itoophiyaa weerartootaan wayita sarbametti kabachiisuu fi jaalala biyya isaaf qabu gootummaa bakka bu'iinsa hin qabneen mirkaneessaa ture. Ilmoo Itoophiyaa kan jedhamu tokko oolfachuudhaaf miti utuu biddee biraatiin illee mangistiin keenya nu gaafatee jedhe wuccaa garii tokkoof illee irdeetaa utuu nu godhee dhaquu hin dandeenye. Biyya keenya eeggannaa miti daangaa biraatiif utuu nu ergeeyyuu dhaquu kan dandeenyudha jechuudha. Uummanni Oromoo ijoollee isaa qabeenya isaa wareera shaabiyaan nurratti baneesaan deebisuudhaaf ummatoota biraa wajjiniin humna guutuudhaan hirmaachuu duwwaa hedduun ta'in naannoo isaa eeguu keessattis gahee bakka bu'iinsa hin qabne taphate gahee bakka bu'iinsa hin qabne kanaaf galata guddaan kennamuufii qabe. Saboonni sablammootaa fi ummatoonni Itoophiyaa imala haaromsa siyaas-dinagdee fi hawaasummaa jalqabuun yeroo gabaabaa keessatti bu'aa isaa dhandhamachuu erga eegalanii waggoota 11 dabarsaniiru. Misooma hunda galeessa finiinsuun imala haaromsa Itoophiyaa jalqabuun itti fufsiisuu keessatti gahee adda durummaa gumaachaa irraas fayyadamaa kan jiru tokko immoo uummata Oromooti. Kallattii hundaan jijjiiramni guddaan mul'achuu jalqabee jira. Qabsaa'ota Oromoo kaayyoo dhaaba keenyaa qabatanii mirgaaf faayidaa uummata Oromootiif osoo qabsaa'anuu kufanii hafaniif galanni haa ta'uuti qabsoon keenya har'a gama hundaan firii fi
bu'aa qabatamaa gaarii argamsiisuu calqabee jira. Itoophiyummaa isaa ofitti amanamummaa olaanaadhaan gochaa fi gootummaa bakka bu'iinsa hin qabneen mirkaneeffatee ittiin jiraataa kanarra ga'e uummanni Oromoo arras misoomaa fi guddina hawaas dinagdee fi siyaasa naannoo isaa Oromiyaa mirkaneeffachaa garaagarummaan keenya miidhagina keenya tokkummaan keenya immoo jabina keenya qajeeltoo jedhuun hawaasa dinagdee tokko ijaaruun imala haaromsaa Itoophiyaa saffisiisuu keessatti ga'ee adda durummaa isaa gumaachaa jira. Itoophiyaanis kan ijaaru Oromoodha. Gara duraas kan ijaaruu danda'u kan walitti qabuu danda'u Oromoodha. Biyya kana caalatti akka ijaaruu danda'u wal gargaaruun gaariidha. Tolerance waan kana jiraachuun gaariidha. Malee Oromoon yoomiyyuu Oromummaa isaa Itoophiyummaa isaa akka adeemu beeku gara duraas hin kaadu. Har'a Oromiyaa keessatti nagaa fi tasgabbiin waan mirkanaa'eef dinagdeen ishee walitti fufiinsaan guddachaa guddinni dinagdee fi misooma Itoophiyaa keessatti shoora adda durummaa gumaachaa jira. Afaan aadaa fi seenaa uummata Oromoo dagaagsuu irrattis argama. Uummanni Oromoos abbaa mirga isaa ta'ee qaroominaa fi badhaadhina caaluuf hojjechaa jira. Uummanni Oromoo mirgoota isaa deeffachuuf qabsoo haqaa adeemsisaa tureen dirreen irratti wareegamaa ture kanneen akka calanqoo fi aanolee har'a siidaawwan yaadannoo wareegamtootaa seenaa dhugaa dabarsanii fi godaan baatu irratti ijaaramaa jira. Kunniin hunduu seenaa boonsaa hooggansa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromootiin hojjetamaa jiranidha. Namoonni dhuman kun sirna gadaa gadi dhiibnu jedhanii dhumanii baay'ee ittiin gaddaa haa ta'u malee adda gammadee jira. Maaliif seenaan isaanii adda ka'ee haasa'amuuf akka aanolee akka calanqoo kana keessattuu bifa kanaan siidaa isaanii qophaa'ee ijaaramuuf gammachuu guddaa an adda gabe. Akka bakar waaree gootota Oromoodhaa kan miilli irraa murame har'aan tanan ka'ee dhaabbate jechuudha jiraan isaa mul'ate jechuudha. Namni du'e hin galu jedhama malee har'a galee natti fakkaata mayree as dhaabbachuu jira. Yoon kan arke haluun jirtu haftee obboleeyyan taanee kan nafxanyaan nu godhe firraa lafa keenya jechuudha. Wayi waan nafxanyaan na goote soogidda daayitee dibdee jaartee yaamtee garsiiftee jiraa saree na nyaachifte. Nafxanyaan diina kiyya gannaytee dhiiga kiyya dhaadhiyoon dirmattee sabni dhaloota kiyya. Yeroo aadaa fi seenaa uummata Oromoo dubbachuu fi barreessuun haalaan rakkisaatti turetti walleen hangaftichii fi beekamaan Dooktarri kabajaa Aartist Alii Birraa akkas jechuudhaan kan wallise galma aadaa keenya eegaa seenaa keenya jechuudhaan har'a sun hunduu qabsoo wareegama kumaa kitilaa gaafateen tareeti jira. Har'a faarres toleera. Galmi aadaa uummata Oromoo calaqqisiisus magaalaa Finfinneetti ijaarameera. Sirna gita bittaa naftanyootaatiin seenaa uummata Oromoo dabee barreeffame sirreessuudhaan dhaloota itti aanutti dabarsuun har'a ga'ee uummata Oromootii fi hayyoota Oromoo irraa eegamudha. Galma aadaa keenya eegaa seenaa keenya kallacha tokkummaa hundee bilisummaa. Yeroon kuni Oromoodhaaf yeroo haaromsaati. Haaromsa guddaadha. Aadaa, seenaa, duudhaa Oromootiif, aartii Oromootiif, eenyummaa Oromootiif kuni reenasansii yookaan immoo haaromsa guddaadha. Jiddugalli kuni deebii guddaa kenna karaa afaaniitiin, karaa seenaatiin, karaa aartii Oromootiin, karaa hambaalee Oromoo eeguu fi kunuunsuuf dhalootaaf dabarsuu irratti. Kanaaf haaromsa Oromootiif kallattii maraanuyyuu kanan jedhe jechuudha. Oromiyaa godina Baalee keessatti kan argamu maqaan madda walaabuu jedhu yoo ka'u namoonni baay'een akka maqaa bakkaa qofatti fudhatu. Seenaan kan nutti himu garuu madda walaabuu jechuun madda walaabummaa yookaan bilisummaa Oromootaa jechuudha. Maddi walaabuu qabsoo uummata Oromoo keessattis dirree kallacha bakka uummanni Oromoo yeroo jalqabaatiif itti wal ga'ee bakkatti gadaasaa haaromsachuun sirna gita bittaa naftanyaatiin lafa isaa irraa fudhatame deeffachuuf qabsoo wareegama kumaa kitilaa gaafate lafatti eegaleedha. Akka warreen seenaa dabsanii fi jallisanii barreessan uummanni Oromoo madda walaabuu bishaan keessaa ba'ee jedhanii miti. Seenaan dhugaan maddi walaabuu madda walaabummaa isaa uummanni Oromoo itti gonfachuuf qabsoo itti eegaleedha. Maddi walaabuu bakka murtii dabarsee sirna gadaa haaromsee
diina ofirraa faccise akka sabaatti jiraachuu keenya ka ardhaatiif sababa ka ta'e jechuudha. Madditi walaabuu wanni kabajamtuuf kana malee akka isaan jedhan bishaan keessa baheeti miti Oromoodhaaf. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaas seenaa boonsaa qabsoo uummata Oromoo kanaaf yaadannoo bara baraa kaa'uudhaaf bakka seena qabeessa madda walaabuutti giddugala aadaa fi seenaan uummata Oromoo keessatti dagaagu ijaaruun xumuraa jira. Iddoowwan seenaa jireenyaa fi qabsoo uummata Oromoo keessatti bakka guddaa qaban ifatti baasuu fi sirriitti beekamanii dhalootaaf dabruu akka danda'an gochuuf mootummaan naannoo Oromiyaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromootiin hoogganamu ciminaan socho'aatii jira. Ijaarsi bakka iddoo seenaa madda walaabuus calqabamee gaggeeffamaa akka jiru yommuun ibsu gammachuu olaanaatu natti dhaga'ama. Har'a hariiroowwan dogoggoraan sirna gita bittoota duriin saboota sablammootaa fi uummatoota Itoophiyaa gidduutti wal jibbiinsa of tuulummaa fi dhiphummaa facaasaa turan haqamanii wal jaalala, wal qixxummaa, tokkummaa fi walta'iinsi biyyoolessaa dagaagaa jira. Uummanni Oromoos tokkummaa kana cimsuu keessatti gahee lafee dugdaa taphachaa jira. Dhugaan lafarra jiru kana ta'ee utuu jiru ilaalcha nafxanyummaa waliin kan dullooman namoonni tokko tokko dhugaa kana dabsuudhaan seenaa yeroo xureessan hubanna. Jaarraa 21ffaa keessa ta'anii akka dabtoroota jaarraa 16ffaa duriitti yaaduun jibbiinsa uummatoota irratti qaban kallattii adda addaatiin afarsu. Miidiyaaleen michuuwwan isaanii ta'anis ijaa fi gurra kennanii fi dharaa fi wallaalummaa isaanii leellisuufi. Turaniitis guddina Itoophiyaatiif gaheen qabu jedhanii katabanii jiru. Sirumaa guddina Itoophiyaa duubatti deebisee jedhanii katabanii jiru sadarkaa tokkotti. Akka Piroofeesar Taaddasee Taamiraat fa'a. Garuu guddinni Itoophiyaa jedhamu Oromoodhaan alatti seenaa kam keessattuu mul'ate hin beeku. Biyya kana keessatti gahee olaanaa taphachuudhaan biyyi kun biyyummaa isaatiif fuulduratti akka deemu godhu akka ta'e ilaalaa jiru. Uummanni keenya wareegama olaanaa kaffalee injifannoodhaan tan keessa darbe waan ta'eef warra akkanatti kataban kana warra kana hojjetan warra kana irratti xiyyeeffatan kana dhiisanii bira darbuudha. Karaan keenya fuuldura inni haalatti deemuu dandeenyu uummachuudha jedhee yaada. Warri seenaa barreessan kan akka Piroofeesar Geetaachoo faayi Ameerikaanii taa'aniitu nama walitti naquudhaaf jedhanii asiif achi seenaa hin beekan isaan. Seenaa yoom baratani? Seenaan baranne akkani beekutti jaarsi kun ofumaatii dhaloota dhufu akka inni walitti hin adeemne gochuu barbaadu malee dhalooti dhufu akka inni walitti adeemee akka kanaatti wajjiniin jiraatu seenaan calaqqisaa jira ammayyuu. Seenaan immoo gara fuulduraatti himmoo qabatamaadhaan malee seenaan hin du'u, seenaan hin dulloomu, seenaan hin badu, seenaan hin darbu. Namatu darba malee seenaan hin darbu. Hagi feetillee jibbi jaba duubii jaalalaa jedhan. Hamma feeti jaaladhu yara duubii jibbumaa jedhan. Hagi feetillee jibbitu nam jaba tokko nam cima tokko dhumarratti maal taate inuu jaalatama namni sun ati jibbitullee ati jaallattullee yaraan sila hin jaalatamu inuu jibbamaa jechuudha. Akka fedhan jibbanillee jaba duubii jaalala ka'enne uummata Oromoo duubii jaalalu jibbanillee being and becoming Oromoo jedhu. Barreessitootii kitaaba kanaa hundi isaanii yookaan baay'een isaanii kabarreef kitaaba kanaa gumaachan namnaan Oromoo hin ta'in. Ragaa ba'ee jirachuu waa'ee seenaa uummata Oromoo, waa'ee beekumsa uummata Oromoo, waa'ee dandeettii uummata Oromoo, waa'ee guddina uummata Oromoo qorannaan addunyaa tana ragaa ba'ee jira. Warri uummata Oromoo xureessuu fi waan akkasii dubbatan waan isaanummaan ufu faarsan malee qorannoon addunyaa isaan hin faarsine. Isaan ufiinaaf jajaniiti malee qorannoon addunyaaf hin jajine. Isaan hin jajine. Uummata Oromoo adoonni na faarsan jedhinu adoonni waan isaa dubbatinu haqa jiru immoo ragaan akkas laf kaa'ee jira jechuudha. Ati maal goota hin mormatta ceeta addunyaan sii mormitee jirti waan siin jedhan. Ammas akka waggaa 120 duraatti jiraachuu barbaadu. Sammuu saniin jiraachuu barbaadu ammas.
Kun rakkina. Of tuulummaa jechuun kana. Zaranyaa yookaan immoo sanyummaa jechuun isa kana. Sammuu waggaa 140 jiraachuu jechuudha. Namichi ammas asii mata Oromoo arrabsu jaarsi suni rakkina guddaa qaba. Rakkina sammuutis rakkina eenyummaatis kan nama qabudha. Ilaalchi boodattafaan akkasii warri hawwii ummata kana gadi qabuu cabsuu barbaadan ilaalchi nafxanyaan akka sirnaatti sirni cunqursaan sun akka sirnaatti hadiigamu malee ilaalcha akkasii namooti qabaman guutummaatti hin dhabamu jedhameetii miti kan yaadaman. Isaan kun karaa adda addaatiin yeroo isaan ilaalcha isaanii ibsan hin argine. Ilaalchi akkasii kun yeroo tokkotti aangoo qabatee sirna mootummaa qabatee miidhaa qaqqabsiisaa ilaalcha turedha. Amma sadarkaa sanarraatii gadi bu'ee sadarkaa ilaalchaatti sadarkaa yaada tarkaanfachiisuutti gadi bu'ee jira. Asirraas kana caalaa gadi bu'uu danda'utu sarara jiraata. Kanaaf kana galmaan gahuudhaaf kana booda sadarkaa duubatti hin deebine sirni kun hawaasni kun sadarkaa isaa yaadan sanatti akka hin deebine gochuu kan danda'u misoomaan cimee bahuutti sarara jiraata uummanni kun. Yaadni kun yaada ta'uu yookaan ilaalcha ta'uu bira darbee eessayyuu gahuu akka hin dandeenye gochuun kan danda'amu ta'uu isaati. Itoophiyummaan saba Oromoof qaama biroon kan kennamutu hin taane eenyummaa boonsaa ofiif qabuun teessuma lafa irra jiraatuutiin akkasumas saboota sablammootaa fi uummatoota Itoophiyaa kaan waliin hariiroo sadarkaa hedduutiin walitti hidhamee jiraachaa kan turee fi gara fuulduraattis kan jiraatu akkasumas ilaalchaa fi faayidaa waliinii baroota hedduuf kuufate waan qabuuf kan ittiin uumame ittiin jiraatee fi ittiin jiraatudha. Oromoon kan jechuu barbaadu biyya isaa keessatti abbaa biyyaa ta'ee karaa siyaasaa, karaa diinagdee, karaa hawaasummaa qixxee ta'ee waan biyyi kun qabdu qixxeetti argachuu barbaada. Oromoon Itoophiyaa ta'uu barbaadu seenaa hin jirre uumanii waan akkasii odeessuu barbaadu malee Oromoon yoomiyyuu Itoophiyaadha gara duraas ammas Itoophiyaa ta'ee mirga isaa kabachiifatee jiraachuu danda'a. Oromoon duraanuu uummata guddaadha, ammas uummata guddaadha, gara duraas uummata guddaadha. Uummata nagaa barbaadu. Uummata aadaan isaa, seenaan isaa, afaan isaa akka kabajamu barbaadu. Kun taanaan Oromoon dhuguma dubbachuudhaa fi Afrikaa keessa dhiisee addunyaatti nagaa fiduudhaa fi uummata waan baay'ee taphachuu danda'u kan jedhu kan arguu dandeenya. Saboonni, sablammoonnii fi uummattoonni Itoophiyaa seenaawwan boonsaa kan ofii isaanii qabu. Naannoof qubsuma lafaa baroota dheeraaf irra jiraataa turanii fi fuuldurattis irra jiraatan kan ofii isaanii qabu. Biyyi isaanii Itoophiyaa keessatti hariiroowwan sadarkaa adda addaatiin walitti hidhamuun baroota hedduuf waliin jiraataniiru ni jiraatus. Faayidaa fi ilaalcha waliinis horataniiru. Carraan garee waliinis hariiroowwan dogoggoraa seenaa darbirraa dhaalan sirreessuun faayidaa waliinii guddisuu irratti kan hundaa'e akka ta'e waadaa walii galuun faayidaawwan mirgootaa fi bilisummaa isaanii waliin guddifachaa hawaasa dinagdee Itoophiyaa ijaaruuf waltumsuu itti fufaniiru. Waadaa eeraan hidhatan bu'uura godhachuun nagaa fi diimokiraasii qabsoo wareegame hedduu gaafateen mirkaneeffatan itti fufsiisuun haaromsa Itoophiyaa saffisiisaa jiru. Isaan keessaas shoora adda duree taphachaa bu'aa isaarraas dhandhamachaa kan jiru tokko saba guddaa uummata Oromooti. Guddaa turree guddaadhasiim guddaas ta'aa jirra. Gameer biyyittiitiin carraan hagam argame jidduugalii aadaa bakka adda addaa ijaarame jidduugalii seenaa bakka adda addaa ijaarame yommuu jidduugal aadaa sun jidduugal seenaa sun qorattootii ittiin gumaachin mani fayyaan achi dhaabatu sun dhaqum kan ta'eetiin dandaa'ee hafa jechuudha. Kanan beektota irraa waan guddaatti eega. Ijoolleen amma gurguddattu afaan Oromootiin barachaa jirti. Afaan Oromootiin itti siqxee jaarsolii gaafachuun kuni waan kanaan dura nu hin arginidha. Achuma iddoo jiran sanatti waan baay'ee barreessanii kaawwachuu ol kaawwachuu hin danda'u. Waan baay'ee barraa'ee manca'e immoo sirreessuu hin danda'u jedhee yaadan.
warra irra jiru ammoo misooma irratti ta'uu qaba gootummaan isaa. Amma diinni nuti dhaloonni har'aa kun qabu hiyyummaadha. Har'a hiyyummaa irratti duulee biyya tana ijaaree biyya misoomtuu gabbattuu dhaloota dhufuuf dabarsuu qaba jenna. Ba'aa harreelleen ilmootti dabarfatti jedhani. Amma dabarfachuu jirraa miree. Ka du'u du'ee, ka madaa'u madaa'e, ka wareegame. Kaafee nurraa hafuudhu. Har'a qabsoon sadarkaa kana gahee sadarkaa seenaa keenya gammachuun haasofnu sadarkaa misooma irratti bobbaanu gubbaa waan jirruuf dhalooti har'a jiru kuni barnoota irratti biyya keenya kana saayinsiin ijaaruu irratti. Jireessuu irratti. Biyya kana jireessuu irratti. Waa barsiisuu irratti. Maqaa xuraawaa biyya keenya kana hiyyummaa fi beelaa fi gadadoon himan kana dhaloota dhufutti dabarsuu osoo hin ta'in biyya misoomtuu quuftuu gabbattuu dhaloota dhufutti dabarsuu qaba waan jedhu dhaamnaf. Akkasuma. Anaafati minaalbaata duunee dabruun hin mala. Amaanaa jennaarree waan biraa. Amaanaa jennaan dhaloota amma jiru. Amaanaa jennaan. Amaanaa isin dabarsee. Uummata keenyaaf ergaan inni dabarsu karaan calqabne sirriidha. Adeemsi keenya sirriidha. Garuu adeemsa sirrii kana karaa addaan hin cinnee fi karaan dhaabbanneen fuulduratti fufsiisuudhaaf kuutachuu qabna. Eenyummaan sabummaa keenya asirratti calaqqisuu qaba. Amma wanna calqabne kana karaa kanaan barataan karaa kanaan deemuu qaba. Hojjetaan karaa kanaan deemuu qaba. Qonnaan bulaa fi uummanni magaalatis deemuu qaba. Kun walitti dabalamee dorgomuu qaba. Bakka guddinaan, qabeenyaan, beekumsaan, waa hundaan dorgomuu qaba. Oromoo mul'atu. Beekumsaan hojjette tan mul'atu. Teekinooloojiidhaan tan mul'atu. Qabeenyaan tan mul'atu. Naamusaan tan mul'atu. Waa hundaan tan mul'atu. Godhuu qaba jechuudha. Kun immoo walitti dabalamee Itoophiyaa guddaan akka jiraattu, Itoophiyaan addunyaa fuulduratti akka kabajamtu taatu godha jechuudha.